Brothers and sisters, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadun billati ahsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hangaftoota xiyyaa fi jaalatamtoota obboleeyyan xiyya isin hundaa'u nagee islaamummaatiin isin simadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi rahmanninii fi barakaan rabbii ol ta'e isin hundarraa waa jiraatu. Alhamdulillah, yeroo sadaffaatiif gara magaalaa Dubaay garee Dubaay International Holy Quran Award yookiin koree badhaaftuu wal dorgomtoota quraanaa addunyaa Dubaay kan mootummaa Dubaayin qopheeffamuu fi kan itti aanaa pirezidaantii fi muummicha ministeeraa UAE akkasumas bulchaa Dubaay kan ta'e Sheekh Mohammed bin Rashid Al Maktuumiin hoogganamuun affeeramuu xiyyaaf gammachuu fi kabajaa guddaatu natti dhaga'ama. Mata dureen barumsa keenya har'aa ilaalchota dogongoraa islaamummaa irratti haasawaman irratti xiyyeeffata. Dhaamsa islaamummaa namoota waa'ee islaamummaa irraa hin beeknetti geessuun dirqama muslima hundaati. Da'awaa godhuun muslima hunda irratti dirqama. Da'awaa jechuun yaaminsa, yaamicha warra musliman tahiniif godhamu jechuudha. Namoota musliman tahin garee islaamummaatti yaamuun itti gaafatamummaa muslimoota hundaati. Dhimma da'awaa godhuu kana ilaalchisee tooftaalee fi tarsimoo muslimoonni fayyadaman hedduutu jira. Kanneen keessaa tooftaa yeroo hedduu namni muslimaa tokko wayita nama musliman tahinii walitti dhufu itti fayyadamu gaaroommina amantii islaamaa baay'isee haasa'uudha. Osoo namichi musliman tahin san toltuu dhibbata namni muslimaa waa'ee islaamummaa irraa itti hime san irratti waliigalee irraa fudhatellee ilaalchonni negatiivii yookiin ilaalchi gadigalummaa kan inni waa'ee islaamummaa irratti qabu qabxiin hedduun sammuu isaa keessa jiraachuutu mala. Hayyee qabxiilee gaggaarii dhibban haasawaman tana cufa wajjin waliif niin galasiin jechuu danda'a. Garuu isinuma musliimoota kanaami shororkeessitoonni isinumaamii fi xaaleeyyiinis warri amantii ganama duraa san irra cochu. Isinuma kanaami warri seefiidhaan amantii babal'ise. Ahaa, warri dubartoota cunqursuus isinumaami. Ahaa, ammaas isinumaami warri dubartii takka wal fuudhuus jechuu danda'a. Qabxiilee negatiivii yookiin gadigalummaa muraasa sammuu isaa keessa jirtu tanaatu akka inni bareedina amantii islaamummaan fudhanne isa godha. Sababni kana jechuudha. Yeroo hedduu hogguun nama musliman tahinii walitti dhufu islaamummaa keessaa wanti dogongoraa kasiif hin tahin maali jeetiin ifattiif dura isa gaafadha. Beekumsa hanga qabdu irratti hundooytee fedhu sirriis ta'a fedhu dogongoraas ta'a mee islaamummaa keessaa maaltu naaf ta'uu dhabe jettee yaadde jeetiin gaafadha. Isaas nin gammachiisa akka inni islaamummaa qeequu danda'uufis bilisummaa guutuun kannaaf. Waan fedhe akka dubbachuu danda'us mirga kanneefiitiin waan inni amantii islaamaa irraa dogongore jee yaadu maal akka ta'e isa gaafadha. Eega waan fedhe akka dubbachuu danda'u haalli mijaa'eef booda waa'ee islaamummaa irraa gaafii 3 yookiin 4 gaafachuu danda'a. Gadaalee muraasa dabran kaniin da'awaan dabarse kana keessatti waan hin hubadheetu jira. Kunis namoonni musliman tahin gaafiilee wal fakkaattuu baramtuu diidam waa'ee amantii islaamaa ilaalchisee akka qaban hubachuu danda'eetiin jira. Yeroo namoonni musliman tahin kun gaafii 3 yookiin 4 tana gaafatan gaafiin isaanii tunis gaafiilee baramtuu diidammanuma tana keessatti argamti. Yoo muslimoonni hundi gaafiilee diidamman waa'ee islaamummaa irratti warra musliman tahin hin gaafataman tanaaf sababa quubsaa loojikaa fi saayinsiidhaan quraanaa fi hadiisa sahihaa irraayis ragaa dubbachuudhaan akkasumas kitaabota warra musliman tahin keessaayis waan takka takka ibsuudhaan akkaataa itti deebisan yoo beekan namicha san islaamummaa fudhachiisuullee dadhaban yoo kam xiqqaate jibbansaa fi ilaalcha gadigalummaa kaduraan sammuu nama musliman tahinii keessa jiru san walaba godhuu ni danda'an. Waan kana ta'eef nuti musliimoonni gaafiilee baramoo ta'an diidamman tana beekuun akkaan barbaachisaa tahaa jechuudha. Gaafiileen diidamman baramoon tun akkamis sammuu nama musliman tahinii keessa ka'uu dandeesse yoo warroonni musliman tahin guyyuu international miidiyaa yookiin miidiyaalee idil addunyaarraa odeeffannoo dogongoraatiin guutamu kanaatu amantii islaamaa irratti akka ilaalcha dogongoraa qabaatan isaan taasisa. Waa'ee islaamaa irratti ololasummaawatu miidiyaalee idil addunyaatiin facaafamaa jira. Gaazexaa yookiin maxxansa idil addunyaa yoo dubbistan barruulee idil addunyaa adda addaatis yoo dubbistan
tamsaasa reediyootis yoo dhaggeeffattan karaa marmaartuu yookiin saatalaayitii televezyiinaatiinis intarneetiinis islaamummaa irratti olola summaa facaasaa jiraachuu isaanii ni argina. Akkaataa miidiyaan islaamummaa itti fakkeessaa jiru irratti hundooyteeti gaafiileen baraman diidamman tun jijjiirama agarsiisaa jirti. Gaafiilee baramoon diidamman gadaa muraasaan dura turte gaafiilee akkaataa yeroo har'a jirru wajjii waladda. Akkaataa gadaa muraasa dura jirurraa jijjiiramanii jiran. Gaafiileen baramoon diidamman gadaawwan muraasaan booda dhufanis tarii jijjiiramuu danda'an. Haaluma miidiyaan islaamummaa tana wayitti fakkeessaa deemuuni gaafiileen baramoon diidamman tunis sammuu nama musliman ta'inii keessa jijjiiramaa deemti. Ilaalchi sammuu warra musliman ta'inii keessa jirus jijjiiramaa deema. Na'amana dhugaa dubbachuudhaaf antola rabbii xiyyaatiin biyyoota gurguddoo addunyaa tanaa hedduu keessa deemuu dandeetiin jira. USA, Canada, UK, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, South Africa, India, biyyuma feetan hundaa'u yoo deemtan gaafiileen baramoon diidamman tun waluma fakkaatan. Tarii haala naannoo saniitii fi bikka sanii irratti hundaa'ee gaafiileen takkaa fi lama ta'ii daaman jiraachuutu mala. Fakkeenyaaf hara biyyoota lixaa yoo deemtan amantiin islaamaa maaliif dhala kannuu fi fudhachuu dhorkiti gaafii jettu dabalataan gaafachuu danda'an. Garuu gaafiileen hafan diidamman wal fakkaatoodha. Namni muslimaa hundinuu deebisaa gaafiilee diidamman baramoo tanaa akkaa yoo barate fardii takkaa dirqama daawaa nama musliman ta'in itti godhu kan isarra jiru bahachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf yoo qorumsa xumuraatiif qoramtee qorumsa san qabxii gaariin dabruu barbaadde qabxii haalaan dansaa osoo hin taane yoo xiqqaatte qabxuma gaarii jiddugalaa takkaan dabruu yoo barbaadde maal goota? Kitaaba Zaggaayid yookiin kitaaba qajeelfamaa dubbista. Indiyaa keessatti nuti kitaaba Noovni 21 Most Likely Question Sets jedhamu qabna. Tanaafuu filmaanni kee qormaatuma qofa dabruu taate gaafiilee baramoo taate qo'achuu qabda. Indiyaatti kitaaba Noovni 21 Most Likely Question Sets jedhamu ka gaafiilee qorumsa irratti gaafatamuu malaniif keessaa qabuutu jira. Biyyoota hunda keessaa kitaabni kanaa ni jira. Kayoo karaa gabaabaan fixuu feete takkaa'u qormaatuma san qofa dabruu feete si gargaaru. Haaluma wal fakkaatuun deebisaa gaafiilee baraman diidamman tanaa beekuunis yoo xiqqaate daa'ii yeroo hanga tokkoo takkaa'u paartaayim daa'ii isin godhuu danda'a. Yoo nama musliman ta'in san islaameessuullee dadhabde jibbansa takkaa'u diinummaa sammuusaa keessa jirtu san keessa haquu ni dandeessa. Yeroon inni amma qabu tun gaafiilee baramoo diidamman tana cufaa akkaan deebisu naaf hin ayyamtu. Sa'anti yoo xiqqoo waan taateef. Garuu intarneeta keessa weebsaayitii teenya www.irf.net irra dheeyxanii yoo laaltan gaafiilee cufaafuu deebisaa quubsaa ibsaa wajjin ni argattan. Namoonni musliman ta'in gariin karaarraa maqanii darsee islaamummaa maqaa balleessuudhaaf barreeffaman hunda dubbisan jiraachuutu mala. Fakkeenyaaf tarii garee weebsaayitii farra islaamaa dhaquu danda'an tarii kitaabota badoomina islaamaa irra barreeffaman dubbisuu danda'an. Namoota musliman ta'in karaarraa maqee darsa dabalataa kafaallaa islaamaa jiru barbaadu kana laalchisee gaafiilee baramoo biraa diidamta warra musliman ta'in ka iddoo farra islaamaa dhaqanii fi barreeffamoota farra islaamaa dubbisaniif jettu qopheessineefii jira. Sanirraa amma dubbachuu hin dandeenyu. Yoo kutaa ammarra jirtanirraa garatti aanu dabartan takkaa'uu wanti hundi xiqqoo yoo isiniif ifa qofarraa dubbanna. Gaafiilee diidamman warri musliman ta'in ka wantoota farra islaamaatii fi barreeffamoota faallaa islaamaa dubbisan gaafachuu danda'aniifis weebsaayitii teenya www.irf.net irratti deebisaan kannamee jira. Sagantaa irraa tanarratti ammoo gaafiilee akkaan baramoo ta'an diidamman tana keessaa gaafiilee ijoo ta'anirraa dubbachuuf yaaliin hin godha. Yoo xiqqaate gaafiilee tanneen keessaa parsantii 50 deebisuudhaaf ni yaala. Gaafiilee baramoo taate diidamman warri musliman ta'in gaafatu tana keessaa ta duraa hubannoota dogongoraa isaan islaamummaa irratti qaban keessaa lakkoofsi tokkoffaan hawaa hunda duraa jiru waa'ee jihaadaati. The first number one misconception regarding Islam, the top of the charts, is regarding jihad. The first number one misconception regarding Islam, the top of the charts, is regarding jihad. Gaafiilee baramoo taate diidamman warri musliman ta'in gaafatu tana keessaa ta duraa ilaalchota dogongoraa isaan islaamummaa irratti kaasan keessaa inni sadarkaa duraa qabachuudhaan tokkoffaarra jiru waa'ee jihaadaati. Yeroo ammaan tanaa jihaadni wantoota islaamummaan wal qabatee karaa faallaan hubatame keessaa isa duraati. Kunis warra musliman ta'in qofaan osoo hin taane nummaa warri muslimaatu irra hedduun keenya jecha jihaada jedhu kana haala sirriin ta'iniin hubannee jirra. Warri musliman ta'inii fi muslimoonni hedduun illeen
jihaada jechuun loluma fedhe ka muslima fedheen gaggeeffamu ka sababuma fedheef lolamu fedhu aangoo harkachuuf taha fedhu qabeenyaaf taha fedhu dachiif taha fedhu afaaniif taha lollummaan fedhe ka muslima fedheen sababuma fedheef gaggeeffamu cufti jihaada jaanii yaadan jihaada jechuun waraanuma fedhe ka muslimootaan godhamu kan sababuma fedheef fedhu maallaqaaf fedhu aangoof fedhu lafaaf yookiin ammoo fedhu afaaniif jecha godhamuu miti jihaad jechuun jecha afaan arabii kan jahadaa je'urraa dhufe kunis carraaqii godhuu qabsoo godhuu jechuudha kanaafuu hiikaan bu'uuraa jihaada jechuu carraaqii godhuu fi qabsaa'uu jechuudha akka galumsa islaamummaatti jihaad jechuun fedhinnaa lubbuu fi injifachuuf jecha carraaqii godhuu takkaa'uu qabsaa'uu jechuudha ammaas jihaad jechuun hawaasa tokko fooyyeessuuf jecha carraaqii fi qabsoo godhuu jechuudha akkasuma ammaas jihaad jechuun cunqursaa irraa kaasuuf loluu jechuudha akkasumatti ammallee jihaad jechuun dirree waraanaatti diina irraa ittisuuf loluu jechuudha tanaafuu walumaa galatti hiikaan bu'uuraa jihaada jechuu carraaqii godhuu fi qabsoo godhuu jechuudha fakkeenyaaf yoo barataan tokko qormaata dabruudhaaf carraaqii fi tattaaffii godhu jiraate afaan arabaatiin gochasaa kana jihaada godhu jira jennaan jechuun qormaata dabruuf carraaqii takkaa'uu qabsoo godhaa jira jechuudha namoonni hedduun hubannoo dogongoraatiin jihaanni musliimoota qofaan godhama jedhanii yaadan garuu warri musliman ta'in illeen jihaada ni godhan quraana keessaas aayaleen akka warri musliman ta'in jihaada godhan garsiisu hedduutu jira quraanni suuraa luqmaan ayata 14 irratti akkana jedha ilma namaatiif ni dhaamne haadha abbaa keessanitti tola oolaa jennee haati isaa cinqiidhaan garatti isa baadhattee cinqii gubbaan cinqii agartee isa deesse ja'a aayanni kun eegaa haadhaa fi abbaa faarseen booda keessattuu eegaa haadha faarseen booda itti fufee suuraa luqmaan ayata 15 irrattis akkana jedha yoo warri keessan jihaada si godhan jechuun carraaqii fi qabsoo si godhan akka ati rabbitti subhaanahu wa ta'aalaa waaqindeessitu haati beekumsatti hin qabnetti yoo kasi dirqan taate tole isaaniif hin je'in garuu duniyaa irratti haala gaarii wajji jiraadhu bakka tanatti quraanni waa'ee jihaada yookiin qabsoo warri musliman ta'in kan akka ijoolleen isaanii shirkii godhan yookiin ammoo waan rabbi malee jiru akka gabbaraniif irra qabsaa'an haasawaa jira ammaas dhaamsummaan kanaan wal fakkaatu suuraa alankabuut ayata 8 irra kannamee jira ilma namaatiif ni dhaamne haadhaa fi abbaa keessaniif tola oolaa jennee yoo waan ati beekumsatti hin qabne akkana qindeessituuf sirra qabsaa'an yookiin si dirqisiisan tole hin je'in tanaafuu bikka tanattis quraanni waa'ee jihaada warra musliman ta'in hin godhamu haasa'u jira fakkeenyonni biraa akkanaa ka quraana keessatti akka warri musliman ta'in jihaada godhan dubbatu hedduutu jira jihaada akkanaa kana afaan arabaatiin jihaad fi sabiili shayxaan jennaan kunis karaa shayxaanaa irratti jihaada godhuu jechuudha wanti nuti muslimoonni godhuu qabnu garuu al jihaadu fi sabiilillah karaa rabbii keessatti jihaada godhuudha yeroo hunda jechi jihaad joo kun hogguu qabattu qame akka galumsa islaamummaatti jihaad fi sabiilillah jaameetii hubatama namoonni musliman ta'in hedduun akkasumas warreen hayyoota muslimaa ifiin ja'anis dabalatee mallattoo raajeeffannoo keessa irra hedduun isaanii jecha jihaad joo kana hoolii woor takkaa'uu waraana qulqulluu ja'anii hiikan jecha hoolii woor takkaa'uu waraana qulqulluu joo kana yoo afaan arabaatti deebisnee hiikne harbul muqaddasaa ta'a quraana yoo dubbistan hadiisaas yoo dubbistan aayanni quraanaa tokkolleen hadiisninis tokkolleen ka jecha harbul muqaddasaa joo fayyadamen jiru jechi harbul muqaddasaa joo quraana keessaas hin jiru hadiisa keessaas hin jiru aslumattuu jihaada jechuun akkumaan dubbaddetti carraaqii godhuu takkaa'uu qabsaa'uu jechuudha akaakuu jihaadaa keessaa tokko ammaas karaa rabbii keessa loluudha duula karaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa keessa godhamu haa ta'u garuu jihaada jechuun aslumattuu yookiin qajeelatti waraana yookiin lola jechuu miti akaakuu yookiin gosa jihaadaa hedduutu jira jihaad fi nafsii fi kan kana fakkaatan fa'a jihaadota jiran hedduu kana keessaayis inni tokko karaa rabbii keessa loluudhaan diina irraa ittisuudha seenaa ergamaa rabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo laaltan eega nabiyyii ta'an booda waggoota 13 duraa kan Makka keessa jiraachaa turan keessatti suuraalee hedduutu irra buufamee ture jechuun suuraaleen makkii hundinuu makkatti itti buufamte suuraalee tanneen keessa jechi jihaada jedhu ni jira garuu takkaatillee musliimoonni hin lolle jechuun qaamaan waraanan goone eega madiina godaanan booda qofa lollee argame ta'us garuu jecha jihaada jedhu suuraalee makka buufamte hedduu keessaanii argattan fakkeenya hedduu isiniif kennuun hin danda'a fakkeenyaaf suuraa alankabuut ayata 69 irratti warra karaa keenya keessa jihaada godhan warra karaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa keessa qabsaa'an karaa keenya karaa khayriitti isaan qaceelchina yeroo aayanni kun buufamu lolli tokkolleen hin jiru ture ammaas quraanni suuraa al-furqaan ayata 52 irratti kaafirootaaf hin ajajamin garuu isaanirra jihaada godhi quraana kanaan qabsoo guddoo isaanirra qabsaawe ja'a kana jechuun quraanaan jihaada gootan jechuudha quraanaan jihaada godhuu jechuun dhaamsa rabbii kana nama hunda biraan ga'uudhaaf carraaquu jechuudha quraana qabatanii isaan loltan jechuun seenaa
Tanaaf wanti nuti hubannu amma jecha jihaada joo kana ilaalchisee ilaalchoonni dogongoraa kun haala miidiyaan jecha kana itti fakkeessu irratti hundaa'u jechuudha. Ammaan tana waa'ee jecha jihaada joo kana akkaataa itti fayyadamnu irratti hundaa'eeti ilaalchi dogongoraa sammuu namaa keessa jiru jijjiiramaa dhufe. Jechi jihaada joo kun jaarraawwan muraasa dura rakkoo qabaachuun turre. Eega Seeptembar 10 bara 2001 booda garuu sadarkaa duraa irratti ol ba'e. Duraan achiin turre amma garuu lakkoofsa tokkoffaarra jira. Tanaaf akkaatuma miidiyaan islaamummaa tan itti fakkeessu irratti hundaa'eeti ilaalchoonni dogongoraa kunis sammuu nama musliman ta'inii keessa ka'uu danda'e. Waa'ee jihaadaa kana gafageenyaan hubachuudhaaf haasawaa kiyya kaaseta kiyya kan Terrorism and Jihad an Islamic Perspective joo yookiin ilaalcha amantiin islaamaa shororkeessummaa fi jihaada irra qabdu joo ilaaluu ni dandeessan. Akka kiyyatti gaafiiwwan baramoo ta'an sammuu warra musliman ta'inii keessa jirtu tana keessaa lammaffaa ilaalcha dogongoraa musliimoonni fandaamentaalistiidha takkaa'uu warra amantii ganama duraa sanirra cichu kajoodha. Yeroo hedduu nuti musliimoonnis jecha kanarratti ni qaanfanna takkaa'uuf birran. Takkaa'uu akkaataatti deebisaatti kan nun beeynu ta'a. Mee hiikaan jecha fandaamentaalisti joo maali? Fandaamentaalisti jechuun nama waa'ee bu'uura waan takkaa yookiin dhimma tokko hordofu jechuudha. Fakkeenyaaf namni herregaa tokko gamee herregaatiin nama cimaa ta'uu yoo barbaade bu'uura herregaa sirrii beekuu shaakaluu fi hordofuu qaba. Namni san gamadamee herregaatiin fandaamentaalisti yoo ta'e malee nama herregaa cimaa yookiin maatemaatishaana cimaa ta'uu hin danda'u. Namni saayinsistii cimaa ta'uu fedhus hundee bu'uura saayinsii sirrii beekuu hordofuu fi shaakaluu qaba. Yoo gamadamee saayinsiitiin fandaamentaalistii ta'e malee saayinsistii jabaa ta'uu hin danda'u. Fandaamentaalistoota hundaa'uu dibduu takkaan halluu hin dandeenyu. Kana jechuun fandaamentaalistoota hundaa'uu haala wal fakkaatuun ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Hundi isaaniituu gaariidha yookiin ammoo hundi isaaniituu hamaadha jettanii dubbachuu hin dandeessan. Haala namni san fandaamentaalistii itti ta'uu fedhe irratti hundooytaniiti isinis maqaa saniin isa yaamuu dandeessan jechuudha. Takkaa'uu namni san gaarii yookiin ammoo hama jettanii maqaa kennuufii dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf namni saamichaa yookiin hannaan fandaamentaalistii ta'e kadalagaan isaa hannuma qofaa tokko yoo hawaasa keessa jiraate hawaasa saniif gaaga'ama guddaadha. Gama biraatiin dooktarii fandaamentaalistii ta'e tokko kadalagaan isaa lubbuu namoota kumaatamaa du'arraa baraaruu ta'e tokko yoo hawaasa keessa jiraate hawaasa saniif akkaan gaariidha. Kanaafuu haala namni san fandaamentaalistii itti ta'uun isa barbaachisa irratti hundooytaniiti isinis maqaa kennuufii dandeessan jechuudha. An akka kiyyatti waa'ee kiyya ilaalchisee an muslima fandaamentaalistiidha. Akkasuma muslima fandaamentaalistii ta'uu kiyyattis niin boona. Sababni isaatis an bu'uurri islaamummaa maal akka ta'e waan hin beekuufiin hordofee hojii jijjiiruufis qabsoo godhaa jira. Akkasumas waan bu'uurri islaamummaa barsiisu keessa wanti tokkolleen kan ilma namaa hunda waliigala miidhu akka hin jirre waan hin beekuuf. Tarii barsiisa bu'uura islaamummaa keessa wanti namoonni islaaman ta'in ilma namaa miidha jedhanii yaadan jiraachuutu mala. Garuu wayita sababa wanti san jiraateef yookiin ja'ameef karaa loojikaatiin deebisaa qubsaa himtanii fi hubachiiftan booda ilmummaan namaa tokkolleen kaseera bu'uura islaamummaa keessa wanti ilma namaa hunda waliigala miidhuu dandeessu jiraachuu siin agarsiisu tokkolleen hin jiru. Seenaa keessaaf duuba deebinee yoo laalle akka kuusaa jechoota Webster's Dictionary'titti jechi fandaamentaalizim yookiin bu'uureessitoota jookun yeroo duraatiif kiristaanota Ameerikaa ka jalqaba jaarraa 21ffaa keessa jiraachaa turan ibsuudhaaf akka tajaajila irra oole beekuu ni dandeenya. Warri kiristaanaa kunis bataskaanatti mormii dhageessisan. Sababni mormii isaaniitiis duraan bataskaanni dhaamsi waliigalaa ka baayibila keessa jiru waaqa biraa hijee amanuu ture. Dhimma kanaatu akka kiristaanonni mormii dhageessisan godhe. Isaanis dhaamsa baayibila keessaa qofa osoo hin taane jechi baayibilaa hundi qubeen baayibilaa hundi waaqa biraa hijaanii mormuu eegalan. Osoo namni tokko ha qubeen hundinii fi jechi baayibila keessa jiru hundi rabbi biraa ta'uu isaa ragaadhaan mirkaneessu jiraate hogguu sochiin tun sochii gaarii taati. Gama biraatiinis yoo namni biraa tokko ha qubeen hundinii fi jechi baayibila keessa jiru hundi rabbi biraa ta'uu dhabuu isaa ragaan kan mirkaneessu jiraate hogguu sochiin tun sochii gaarii miti jechuudha. Dictionary Oxford ammoo yoo dubbisne Oxford Dictionary akka jiru Fundamentalist jechuun nama sirrii waan kitaaba durjabeessee qabatu kan amantuma fedhee jechuudha jeeqa. Garuu Dictionary Oxford kanarra deebi'amee haaromfamee barreeffamee yoo dubbisne xiqqoo jijjiiramee jira. Maxxansa haaromfame kana keessatti Fundamentalist jechuun nama sirrii waan kitaaba durjabeessee qabatu kan amantuma fedhee keessattuu islaama jeeqa. Keessattuu islaama waan jootu maxxansa haaromfame kana keessa dabalame jechuudha. Amma gaa akkuma jecha fundamentalist joo dhageesseen battalumatti waa'ee muslimaa yaaduu eegalta. Musliimoonni fundamentalistoota warra amantii ganama duraa sanirra cichuu fiinxaaleeyyiidha waan joofaa dhageessa. Nuti musliimoonnis hogguwaan akkanaa dhageenyu badii fudhachuu seenna. Lakki an fundamentalistii miti. Lakki an ekstreemistii yookiin fiinxaaleeyyii miti jennee dhiifama gaafachuu eegalla. Garuu awwaaniin jo'aan nama akka hawaa jabeessu ekstreemistiidha. An akkaan amanamaadha.
akkaanin nama haqaati, an akkaanin arjaa gaariidha, an akkaanin gara laafeessa, an akkaanin jaalataadha. Maaliif akkaan amanamaa ta'uun, akkaan nama haqaa ta'uun, akkaan nama garaa laafu ta'uun, akkaan nama jaalachuun, akkaan arjaa gaarii ta'uun akkamitti hamtuu akka taate namni naa himuu danda'u ni jira. Nama waan takka akkaan jabeessu ta'uun maal rakkoo qabare? Quraanni akkaan amanamaa ta'uu qabdan ja'a. Gam tokko waan si fayyadu yoo harkatte amanamaa taate yoo faayidaa siif hin qabaatin ammoo nama ganu ta'uu qabdu. Quraanni akkaan amanamaa fi akkaan nama haqaa akka taanu nu ajaja. Kanaafuu nama dhugumaan amantii Islaamaa hojiin dalagu yoo taate nama akkaan arjaa gaarii, akkaan amanamaa fi akkaan nama haqaa ta'uu qabda. Wayita akkaan waa jabeessinu kana karaa sirrii irratti ta'uu qabna malee karaa dogongoraa irra nama waa jabeessu ta'uu hin qabnu. Garuu muslimni tokko quraana hordofuu irratti ekstiriimisti ta'uu qaba yookiin quraana hordofuu irratti nama akkaan waa jabeessu ta'uu qaba. Rabbiin quraana keessatti suuraa Baqaraa ayata 208 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffatan nuun ja'a. Yaa warra Rabbii dhugoomsitan islaamummaa keessa guutuu seenaa nuun ja'a. Gam tokko qofaan seentee gama kaaniin dhiisuu hin dandeessu. Kanaafuu musliimoonni maaliif jecha fandaamentaalisti ja'uuf dhiifama gaafatan? Akka carraa ta'ee miidiyaan islaamummaa gama hundaan rukutaa jiraachuun isaa beekamaadha. Garuu nuti musliimoonni diin akkaan bareedaa kana qabna. Duba maaliif sodaanna ree? Maaliif dhiifama gaafanna? Yeroo dubbii isaanuma garagalchinu ta'uu qabdi jechuudha. The media is attacking Islam and unfortunately we Muslims, we have the best deen. But why are we afraid? Why are we apologetic? It's time that we turn the tables over. The third most common misconception is Muslims are terrorists. Ilaalchi dogongoraa baramaan kasadaffaa jecha musliimoonni shororkeessitoota ja'uudha. 9/11 itti aanee haleellaa boombii Landan ka Julaay 7 ta'e. Akkasuma yeroo tanarraa kaasee haasawaa barame tokkotu jira. Kunis all Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslims. Takkaa'uu musliimoonni hundi shororkeessitoota miti. Garuu shororkeessitoonni hundi musliimoota jecha ja'utu irra deddeebi'ama. Haasawni akkanaa kun miidiyaalee irra baramaa ta'utu waa'ee kanarraa barumsa mata duree is terrorism and Muslim monopoly ja'u takkaa'u shororkummaan gulantaa musliimootaatii ja'u akkaan godhuuf na kakaase. Yeroon nama qabutu waa'ee mata duree shororkummaan gulantaa musliimootaatii ja'u kanarraa babal'isee akkaan haasawunaaf hin geessu. Garuu Peace TV irratti yookiin ammoo weebsaayitii teenyarra ilaaluu ni dandeessan. Miidiyaarraa akka hubannetti yeroo hedduu nama dhuunfaa tokko kanuma dalagaa wal fakkaatu dalageef moggaasni yookiin maqaan garagaraa lama namuma saniif akka kennamu ni agarra. Fakkeenyaaf waggaa 60 dura lammiilee Indiyaa hedduutu bilisummaa biyya isaaniitiif lolaa ture. Ummatuma kanaan mootummaan Ingiliziis shororkeessitoota je'ee yaamaa ture. Garuu nuti warri Indiyaa ummata kanneen bilisa baastota keenya yookiin murtii guutuu warra biyya fi jaalatu jennee yaamna. Ummatuma tokko dalagaanis takkuma. Garuu maqaa yookiin moggaasa garagaraa lama qaban. Yoo ilaalcha akka mootummaa Ingiliz, mootummaan Ingiliz Indiyaa bulchuuf mirga guutuu qabdi ja'u walii galtan, ummata kana shororkeessitoota jettanii yaamuu qabdan. Garuu yoo akka warra Indiyaatti yaaddan taate, warri Ingiliz kun dhufanii daldalachuuf yoo taate malee, Indiyaa bulchuudhaaf mirgan qaban jettanii yoo yaaddan taate, hogguus ummata kanneen murtii guutuu yookiin warra biyya fi jaalatu, bilisa baastota takkaa'u qabsaa'ota bilisummaa jettanii yaamuu qabdan. Ummatuma tokko dalagaan isaaniitis takkaa garuu maqaa yookiin moggaasni isaanii garagara lama. Ani yeroo hedduu miidiyaalee irratti ni mul'adha. Yeroo takka osuma warra miidiyaa Indiyaan Pirees wajjin haasawaa jirruutiin gaafii takka gaafadhe. Isin Bhagat Singh shororkeessaadha jettanii yaaddanii hin jeen. Lakkii naan ja'an. Anis maaliif hin jeen. Hogguu miidiyaalee warra lixaa Bhagat Singh shororkeessaadha ja'an isin lakki inni shororkeessaa miti jettan. Maaliifi sababni isaa hundee seenaa walabummaa Indiyaa waan beeytaniif. Anilleen Bhagat Singh akka shororkeessaan ta'e ni beeka. Garuu miidiyummaa warra lixaa Bhagat Singh shororkeessaadha ja'u kun arraantan hogguu muslimootaan shororkeessitoota ja'an kana ammoo isin amantanii fudhattan. Dubbii tana qorattanii ilaaltanii hogguun ja'uun isaan hundinuu qoflu eegalan. Quran says in Surah Hujurat chapter 4. Quraanni suuratul Hujurat ayata 6 irratti akkana ja'a. Yoo namni faasiqni yookiin badaan tokko oduun isinitti dhufe, oduu inni dhufeen san dura adda baafadhaa ja'a. Qabxiin asirraa hubatamu hogguu mootummaan British Bhagat Singh shororkeessaadha ja'u fudhachuu diddan. Garuu amma maaliif walii galtanii fudhattanoo? Furqiyyee fuula lamaa ta'uun kun maaliif barbaachise? Fakkeenyota akkanaa hedduutu jira. Seenaa warraaqsa Ameerikaa dubbisnee yoo laalle bara 1775 keessa gaafa warraaqsa Ameerikaa san George Washington shororkeessaa tokkoffaa ja'ameeti mootummaa Ingilizii yaamamaa ture.
yeroo warri British Ameerikaa bulchaa turan san jechuudha. Britishoonni kun Joorji Waashingtan shororkeessaa tokkoffaa jedhanii yaamuu turan. Boodarra hogguu Ameerikaan bilisummaa mataasii harkattu Joorji Waashingtan pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filame. Yaadigaa shororkeessaa tokkoffaan pirezidaantii USA ta'uu. Eegas booda pirezidaantota isa boodaan dhufan cufaafuu Joorji Bushis dabalatee abbaa kiristinnaa isaatu ta'eef jechuudha. Ammaas fakkeenyota biraa akkanaa hedduu harkachuu dandeessan. Akka fakkeenya biraatti Neelsan Maandeellaa. Neelsan Maandeellaan gadaawwan hedduu dura gaafa Saawuz Afrikaa mootummaa apartaayidii uummata adiitiin bulaa turte san qabamee Rooben Aayislaandi takkaa'u iddoo Aayislaanditti waggaa 25 oliif hidhamee ture. Mootummaa apartaayidii uummata adii kanaanis Neelsan Maandeellaan shororkeessaa tokkoffaa jedhamee yaamamuu ture. Boodarratti wayita Saawuz Afrikaan bilisummaa si harkattee mootummaa apartaayidii uummata adii kanaas firraa fangolchanii Neelsan Maandeellaanis gallakkifame booda Nobel Peace Prize takkaa'u badhaasa Noobeelii kanagee harkachuu danda'ee jira. Yaadigaa shororkeessaan akka addunyaa sadarkaa tokkoffaarra jiru hogguu badhaasa Noobeelii kanagee harkatu. Inni waan duraan nama hamaa ture boodarratti ammoo nama gaarii ta'eef osoo hin ta'in dalaguma duraan shororkeessaadha jedhamee itti yaamamuu ture sanii fi waggaa 30 boodallee deebi'ee Nobel Peace Prize badhaasa Noobel kanagee itti harkachuu danda'e. Tanaafuu asirraa wanti hubannu namnummaan fedhe kataayitaarra jiru tokko yoo maquma fedhe nama tokkoof moggaase maqaan san nama sanirra maxxanee hafa jechuudha. Kana hundaaf sababni miidiyaadha. Miidiyaan humna jabduu qaba. Akkaan ayyaadutti meeshaa waraanaa jabduu yeroo ammaa akkaan barbaachistu miidiyaadha. Miidiyaan gurraacha adii jijjiiruu danda'a. Guyyaa salkanitti goota dhugaan deemu nama sharriin deemutti nama sharriin deemus goota jijjiiruu danda'a. Tun dalagaa miidiyaati. Wanti nama gaddisiisu garuu nuti musliimoonni gama miidiyaa kanaan akkaanii duubatti hafnee jirra. Teknoolojii teenya laalchisee laal teknoolojii halaal tafee ta'uu ta quraanaa fi hadiisa keessa nuu fayyamamte itti fayyadamuu qabna. Ta'anis gara halaalii jijjiiruu qabna. Televiziyoonni haraamii miti. Haa ta'u harka 199 wanti televiziyoonaan dabru haraam akka ta'e waliif galla. Nutis haraam kana gara halaalii jijjiiruu qabna. Karaa kanaani karaan dhaamsa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ittiin dabarsuu dandeenyuun. Yeroo ammaan tanaa karaan gabaabaa fi irra caalaan dhaamsa Rabbii nama biraan ga'uu dandeenyuun karaa sarara saatalaayitiitiin karaa miidiyaatiin jechuudha. Yoo akkam xiqqaate ragaadhaaf guyyaa qiyaamaa Rabbii keenyaan subhaanahu wa ta'aalaa hanga sadarkaa humna teenyaatiin dhaamsi islaamummaa mana nama hunda akka dhaqqabuuf carraaqii goonee jirra jennee himachuu dandeenya. Takkaahuu yoo akkam xiqqaate mana nama hedduu akka ga'uuf tattaafannee jirra jechuu akka dandeenyuuf. Alhamdulillah thumma alhamdulillah waggaa 3 fi walakkaas eega tamsaasa Peace TV jalqabneerraa kaasee hanga ammaatti daawwattoonni Peace TVdha nama miliyoona 100 ol ta'anii jiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. People may be wondering. Namoonni tokko tokko kaameraan 12 maaliif barbaachisa? Barumsuma tokkoof namuma tokkoof jecha kaameraan 12 maal godha? Nama tokkoof kaameraa 12 ajab jechuu danda'an. Warri televiziyoona dabarsulleen sagantaadhaaf maaliif kaameraa 2 yookiin 3 qofatti hin fayyadamne nuun jaan? Kaameraa 12. Wanti kaameraa 12 fayyadamnuuf islaamummaa tana bareechinee haala gaariin dhiyeessuu barbaanneeti. Wayita doo'ii sirbaa takkaa'u agarsiisa daansii rook kaameraan 10 fi 12 sarrakkoon qabu. Garuu hogguu daa'in tokko barumsa kannu ammoo maaliif kaameraa 2 qofa taa'u? I give the lecture by only 2 cameras. See, today is the age of science and technology. Laali yeroon ammaan tanaa bara saayinsii fi teeknooloojiiti. Yeroo dargaggoota hawwachuudhaan ifitti harkisnee akka fudhatu goonu. Yoo dargaggoota hawwattee fudhachiisuu barbaadde miidiyaan dargaggoota keenya karaa dogongoraa isaan oofaa jira. Nutis miidiyuma akkasii sanii fayyadamnee dargaggoota keenya karaa sirriitti deebisuu qabna. Karaa dogongoraarraa gara karaa qaceelaatti isaan fiduu qabna. Na'amanaa akkuma beeynutti irra hedduun miidiyaa haraam ta'uu waliif galla. Garuu hanga seera shari'aan cabsinetti akkasumas quraanaa fi hadiisaan faalleessinetti miidiyaa kana tajaajila islaamummaa babal'isuutiif itti fayyadamuu ni dandeenya. Ilaalchi dogongoraa afraffaan kasammuu warra musliiman ta'inii keessa jiru dubbii islaamummaan seefiin babal'atte jettuudha. Islam was spread by the sword. The fourth most common misconception in the mind of the non-Muslim is Islam was spread by the sword. What is the meaning of the word Islam? Islam comes from the root word salam, which means peace. It's also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to Almighty God. Islam, in short, means peace
acquired by submitting our will to Almighty God. ilaalchi dogongoraa afraffaan kasammuu warra musliman ta'inii keessa jiru ilaalcha islaamummaan seefiin babal'atte jedhudha. Mee hiikkaan jecha islaam jedhuu maali? Jechi islaam jedhu hundee jechaa salaam jedhu irraa dhufe. Hiikkaan isaatis nagee jechuudha. Akkasumas jecha arabiffaa kan silmi jedhu irraa dhufe yogguu ta'u hiikkaan isaatis fedhinnaa fi rabbii olaaneef kennuu jechuudha. Jecha islaam jedhu kana hiikkaa isaa yoo gabaabsine nagee fedhinnaa fi cufa rabbii olaaneef kennuudhaan argamu jechuudha. Kanaafuu yoon hima islaamummaan seefiin babal'ate jedhu kana karaa biraatiin hiike nageenyi seefiin babal'ate jechuudha ta'a. Amma himni kun wal faalleessa takkaa'uu waliin bu'a. Nageenyi akkamis seefiidhaan babal'achuu danda'a? Akkuma hundinuu beeynutti ilmi namaa addunyaa tanarra jiru cufti akka nageenyi injifatuun fadhu. Amantiin islaamaa amantii nagayaati. Fedhii fi galiin kaayyoo isaa hundi nageenya babal'isuudha. Garuu ilmi namaa addunyaa tanarra jiru cufti akka nageenyi injifatuun fadhu. Sababa kanaaf jecha biyyoonni addunyaa tanarra jiran cufti humna poolisiidhaa qabaachuu danda'an. Humni poolisaa kunis yeroo hedduu biyya san keessa nagee tiisuudhaaf tabaroo yookiin humna fayyadama. Nagee booreessuudhaaf irratti yookiin humnatti hin fayyadaman. Yoo farreen hawaasaa nageenya biyya sanii booreessuu ka barbaadan taate poolisoonni biyyoota hedduutis nagee biyya sanii tasgabbeessuudhaaf humna fayyadaman. Haaluma wal fakkaatuun islaamummaa keessattis amantiin islaamaa jeequmsa ni mormiti, walitti bu'iinsaas ni mormiti, humna fayyadamuus ni mormiti. Yoo humna fayyadamanii nagee buusuun filmaata irraa maayyii taate malee. Akkasumatti illee islaamummaa yeroo humna fayyadamuu hayyamtuutu jira. Kunis haqaa fi nageenyi biyya san keessatti akka irraa aanu godhuudhaaf. Amantiin islaamaa nagee fi haqa biyya san keessa jiraachisuudhaaf humna fayyadamuu hayyama gootee jirti. Himannaa takkaa'u jettee amantiin islaamaa seefiidhaan babal'atte jettuuf deebisaan akkaan bareedduun hayyicha seenaa beekamaa maqaa Dileesii Oleerii jedhamuun kennamtee jirti. Kitaaba isaa mata duree Islam as a Crossroad jedhu fuula 8 irratti akkana jedhee barreesse. Seenaan nuuf adda baastee jirti. Ta'ullee oduun gootonni muslimaa bebbeekamoon dur waan amananitti citan san addunyaa tana keessa naanna'uudhaan qara seefiitiin islaamummaa dirqamaan nama fudhachiisanii fi wallaansoo godhuudhaan biyyoota hedduu cabsanii injifatan jettu sheekoo dharaa takkaa'u oduu durii ta'amanuufuu nama dhibdu akka taatee fi toorri seenaa barreessu irra deddeebi'uudhaan haasawaan akka taate seenaan ifa gootee jirti jedhe. Hima kana irraan isiniif deebi'a. Barreessaan seenaa Dileesii Oleerii jedhamu kitaaba isaa Islam as a Crossroad fuula 8 irratti akkana jedhe. Oduun gootonni muslimaa bebbeekamoon dur warri waan amanarra cichusan addunyaa tana keessa naanna'uudhaan qara seefiitiin islaamummaa dirqamaan nama fudhachiisanii fi wallaansoo godhuudhaan biyyoota hedduu cabsanii injifatan oduun jettu sheekoo dharaa takkaa'u oduu durii ta'amanuufuu nama dhibdu akka taatee fi toorri seenaa barreessu irra deddeebi'uudhaan haasawaan akka taate seenaan ifa gootee jirti jedhe. Duba seefiitame ree nuti musliimoonni biyya Speen waggaa 800 bulchinee jirra. Dalagaan irraa eegamtuun daleen dhaamsa islaamummaa akka gaariitti warra musliman ta'in biraan hin geenye. Booda irratti waraanni masqalaatii fi kiristaanonnis dhufanii uummata muslimaa lafarraa haxaawan. Hanga garummaan takka taazaanni godhamuuf lafarraa dhabamtu takkatti. Yoo seenaa ka dubbistan taate amantiin humnaan babal'atte amantii kiristaanaati. Yoo seenaa dubbistan namoonni dhibbeessa hedduun lakkaa'aman maqaa kiristaanummaatiin ajjeefamanii jiran. Dubarraan tana uummatuma kanaatu as deebi'ee amantiin islaamaa seefiin babal'attee nuun ja'a. Nuti musliimoonni lafa arabaa tan waggoota 1400 dabraniif nuutu bulchaa jira. Waggoota muraasaaf Biritishoonni dhufanii turan, waggoota muraasaafis Faransaayonni dhufanii turan. Ta'us garuu akka waliigalaatti waggoota 1400 dabraniif musliimootaatu lafa arabaa tan hoogganee bulchaa jira. Akkasuma wajjin warraan tana araboota kiristaana kooptikii ta'an miliyoona 14tu dachii tanarra jiraachaa jira. Coptic Christians takkaa'u kiristaana kooptikii jechuun kiristaanota gaafa durirraa kaasee turan jechuudha. Kiristaanonni kooptikii miliyoonni 14 kun amantiin islaamaa akka seefiidhaan hin babal'atiniif ragaa guddaadha. Akkasumatti illee ragaa bahaa jiran. We Muslims, we ruled India for more than 1,000 years. Nuti musliimoonni Indiyaa waggoota 1000 bulchinee jirra. Silaa jijjiiruu feene lammiilee Indiyaa takka takkaan seefiidhaan isaan hundaa'u islaameessuu dandeenya ture. Garuu nuti akkas hin goone. Arraan tana lammiileen Indiyaa parsantiin 80 ol muslimaa miti. Namoonni musliman ta'in parsantiin 80 kun amantiin islaamaa akka seefiidhaan hin babal'atiniif ragaa guddaa fi ragaas bahaa jiran. Arraan tana biitii musliimoota lakkoofsaan hedduu qabaachuun beekamtu Indooneeziyaadha. Duuba waraana yookiin loltoota muslimaa kamtu gara Indooneeziyaa dhaqe. Waraana takkaa'u loltoota muslimaa kamtu gara Maleeziyaa dhaqe. Uummanni Maleeziyaa parsantiin 50 ol muslima. Waraana muslimaa kamtu gara qarqara galaana baha Afrikaa dhaqe. Seefiitamiin yoo. Waan kanaafis Toomaas Kallaayil deebisaa kennee jira. Hayyuu seenaa beekamaadha innis warra Awuroopaati. Kitaaba isaa kan mata duree On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History joo keessatti goota kiyya jechuudhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam durarra kaayee barreessee jira. Kitaaba On Heroes, Hero Worship joo kana keessatti akkana jee. Seefiitam dura seefii ta'e barbaadu qabda jee eegale. Seefii ta'e isaa harkachuu dandeessa.
yaanni haareenii hundi dura sammuu nama takkaa keessatti uumama. Sammuu nama takkaa san keessa kophaasaa jiraata. Yaada nama tokkorraa burqe kana addunyaan guutuun fudhate takkaa'u dura dhaabbatti. Yoo seefii isaa tana qabatee isiidhaan yaada isaa namootaaf tamsaase waa xiqqoo qofa isa fayyaddi. Dura seefii ta'e harkachuu qabda. Eegas wanti hundi hanga danda'ametti ififuu nama hunda bira wal geessi jee. Seefiin inni dubbachaa jiru seefii sammuuta beekumsaati. Seefii tamtu ilma namaa khomkhom dhibbee seedduun lakkaa'amu kana takkaa uummata biliyoonaan lakkaa'amu kana akka islaamummaa fudhatan isaan godhe. Tanaafuu inni waa'ee seefii sammuuta beekumsaa haasawaa jira jechuudha. Haasoo kiyya durarratti hogguun jalqabu ayata quraanaa khasuuraa annaal lakkoofsa 125 irra jiruuniin eegale. Ud'u ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum billatii hiya ahsan. Karaa rabbii keetiitti uummata yaami. Quraanaa fi gorsa babbareedaadhaan takkaa'u hadiisaan isaan yaami. Akkasuma dubbuma gaarii itti dubbadhu dubbii irra dansaa taateen isaan hin falmi. Dhugumatti rabbiin kee nama karaa isaarraa jallate ni beeka. Nama qaceelellee rabbiin ni beeka. Seefiin tun seefii sababaa qubsaatii fi loojikaati. Seefii tanaatu qalbii namootaa mo'achuu jira. Tun seefii sibiilaatii miti. Osoo seefii sibiilaatu qabaanne itti fayyadamuu hin dandeenyu. Sababni rabbiin quraana keessatti suuraa Baqraa ayata 256 irratti akkana jedha. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أمنتي خيست والدركسيسون انجرتو لقمتي خران كتعلو خراج لنا رأي فقال على تكاوى الدبا فمار توماس كاللايل وآي سيفي سموتا بيكم ساتر رها سوجر سيفي يادك أتعلا تكاوى سبباكم ساتر إيه سجر جتشودا سرفي يخين قرنو تكاتو قداميتوري قرنون تونيس كتاب بي تكاو مسعيتي ريدرز دايجس مغازين جامون قبي فهمته كتاب المناك يربوك جامو خمبر خرساقل سديتامي جامت أنفمخيس بري فهمته جرت akkasuma barreeffamni kun maxxansa dheeraa takkaa'u kitaabee pileen tiruuz magaazin jedhamu keessattis irra deebi'amee maxxanfamee jira. Qorannoon tunis babal'achuu amantiilee gurguddoo addunyaa tanaa dabalaa dhufuu irratti jijjiirama waggaa 50 keessa mul'ate irratti xiyyeeffatti. Jijjiirama bara 1934 irraa hanga 1984 jidduutti argame irratti xiyyeeffatti. Akka qorannoo saniititti amantiin haalaan babal'achuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamte amantii Islaamaati. Parsantii 235 dabalte. Amantiin kiristaanaa immoo parsantii 47 qofaan dabalte. Asirratti gaafii laaftuun hangaafachuu barbaadu waggoota 50 kana keessa jechuun bara 1934 hanga 1984 jidduu lolaqamtu godhameeti akka namoonni dilli kumaatamaan lakkaa'aman kun amantii Islaamaa fudhatu isaan godhe. Lolaqamtu godhame hoo? Arraan tana amantiin saffisaan Ameerikaa keessa guddachaa jirtu amantii Islaamaati. Amantiin saffisaan Awurooppaa keessa guddachaa jirtus amantii Islaamaati. Ammaas gaafii nan gaafadhu eenyutu Ameerikaanota kanaa fi Awurooppaanota kana amantii Islaamaa fudhachuu irratti isaan dirqisiisaa jira. Seefii tamiyoo yeroo ammaan tanaa miidiyaaleen hedduun amantiin Islaamaa dubartoota cunqursiti jedhanii Islaamummaa irratti olola bananii wareersaa jiran. Namoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti Islaamummaa fudhachaa jiran keessaa harki 2/3 yookiin harki 2/3 dubartoota akka ta'an ni beeytanii. Yoo amantiin Islaamaa ka dubartoota cunqursitu taate dubartoonni Ameerikaatii fi dubartoonni Awurooppaa maaliif amantii Islaamaa fudhatarree? Eenyutu isaan dirqisiisu jira? Khaleessa takkaa'u guyyaa khalee maashaallah dubartii warra lixaa takka shaahadaa qabattee islaamoytee jirti. Maashaallah duba eenyutu isii dirqe? Seefii fayyadamnee jirraaree? Seefii itti qabanneeree? Nuti seefii sammuuta beekumsaatiif fayyadamne. Seefii sababa quubsaa fayyadamne. The sort of reasoning. Gaafii amantiin Islaamaa seefiidhaan babal'atte jettu tanaaf deebisaa kannee goolabuun duratti jecha Aadan Piirsan jee tokko isinitti himuun barbaada. Aadan Piirsan akkana jee namoonni niwukilarii waraanaa gaaf tokko harka Arabootaa seenuuf ta'anii yaaddawaa jiran wanti isaan hubachuu dadhaban yookiin wanti isaan wallaalan boombiin Islaamummaa boombiin nagaa eega darbamte yookiin dhukaafamte turtee jiraachuusiiti. Gaafni isiin darbamte guyyaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhalatan irraa jee. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. The fifth most common question asked by the non-Muslim is, why does Islam allow a Muslim man to have more than one wife? What does Islam say? Gaafii baramtuu warri Musliman ta'in gaafatan tana keessaa shanaffaa amantiin Islaamaa dhiirti takka jaartii takka ol fuudhu maaliif hayyamti gaafii jettuudha. Kanarratti amantiin Islaamaa maal jetti?
Rabbiin Quraana keessatti suuraa Annisaa aayata 3 irratti akkana jedha. Dubartoota irraa tafee tante isinif bareeddee fuudha. 2 yookiin 3 yookiin 4 fuudha. Yoo haqasii eeguu keessa waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkuma qofa fuudhaa jedha. 2 yookiin 3 yookiin 4 fuudha. Yoo haqasii eeguu keessatti waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkuma qofa fuudhaa jedha. Kana jechuun yoo akka isaanii eeguu keessa wal qixxeessuu dandeesse qofa dubartiin 2 3 yookiin 4 fuudhuu dandeessa. Yoo hin dandeenye garuu takkuma qofa fuudhuu qabde. Ammaas Quraanni suuraa Annisaa aayata 229 irratti akkana jedha. Jaartiilee teessan jaalala keessa wal qixxeessuu hin dandeessan osoo bolaltanillee garuu bultii keessatti guutumaa guutuu gara isii takkaa gortanii taarrarraastanii hin dhiisinaa jedha. Irra hedduun nama amantii Islaamaa keessa jaartii 4 fuutee qabaachuun dirqama jedhanii yaadan. Islaamummaa keessa jaartii 4 fuudhuun dirqamaa miti garuu filannaadha. Akka filmaataatti dhiyaate. Amantii Islaamaa keessa dubartii takka wal fuudhuun filannaadha. Waan kanaan mubaaha jennaan. Garuu dubartii takka wal fuutee wal qixxeessuu hin danda'in hogguus rakkoo hamtuu keessa jirta. Kanaafuu dubartii takka wal fuutan isaan hunda jidduutti haqa dalaguun sirra dirqama jechuudha. Mee xiinxallee haa laallu. Sababa loojikaa haa amantiin Islaamaa dhiirtii Islaamaa takka dubartii takka wal fuudhuu maaliif hayyama gooteef waan jiru xiinxallee haa laallu. Uumamaan akka beenutti dhiiraa fi dhalaan reeshiyoo takkaa haala wal qixa ta'e irra dhalatan. Garuu sadarkuma piidiyaatirik keessattuu umruma ijoollummaa keessattuu ogeessa fayyaa kamiyyuu yoo gaafattan meedikaalii takkaa akka fayyaatti saalli dubartiidhaa dhiiraarra akka jabaa ta'e isiniif himan. Ijoollee dubaraatu ijoollee dhiiraarra jarmiiwwanii fi dhukkuboota adda addaa ofirraa ittisuuf dandeettii irra qaba. Sadarkaa piidiyaatirik takkaa umruma ijoollummaa tanattuu du'a ijoollee dhiiraatii fi ijoollee dhalaa yoo bira qabnee ilaalle du'a ijoollee dhiiraatu irra heddummaata. Kanaafuu sadarkuma piidiyaatirik jedhamu kanarrattuu lakkoofsa warra dhalaatu warra dhiiraarra caala jechuudha. Yeroo ammaa waraana takkaa lola hedduutu ta'aa jira. Lola irrattis jara dhiiraa kanaatu jara dhalaarra dhumaa jira. Jiruu fi jireenya keessatti sababaa balaa adda addaatiin du'utu jira. Sababaa alkooliitiinis, sababaa drug addiction takkaa'uu araada qoricha badaatiin qabamuunis akkasuma sababa dhukkuba adda addaatiinis du'utu jira. Dhimmoota kanneen hundarrattuu ammaas warra dhiiraatu warra dubartootaa kanarra baay'inaan du'aa jira. Akka to'annii yookiin istaatiksii yeroo ammaa nu garsiisutti avareejii yookiin jiddugaleessi umrii jireenya dubartootaa avareejii umrii jireenya dhiiraa ni caala. Dubartootaatu umrii dheertuu irra jiraata. Arraan tan addunyaa tanarra baay'ina lakkoofsa dubartootaatu baay'ina lakkoofsa dhiiraa caala. Biyyoota addunyaa sadaffaa muraasa keessatti biyya akka Indiyaa taniin irraa dhufe keessatti baay'inni lakkoofsa dubartootaa warra dhiiraatii gadi. Sababni kun ta'eefis female infanticide takkaa'uu ilmoon dhalatte yoo dhalaa taate beekaa ajjeesuu fi female feticide takkaa'uu yoo ilmoon garaa jirtu san dhalaa taate ulfasan waan garaa baasaniif. Kanaaf Indiyaa keessa lakkoofsi dubartootaa warra dhiiraatii gatte. Sagantaa mata duree Let Her Die jettu takka dhaadannoo barreessanii jala hiriiran BBC irra dhiyaate takkaatu ture. Gaazexeessituun lammii British maqaansi Emily Buchanan jedhamtu takka akkana jette. Guyyatti daa'imman garaa jiran 3 oliitu eega dhalaa ta'uun isaanii adda baafameen booda garaa baafamaa jira jettee gabaaste. Biyya Indiyaa qofa keessatti ilmoon garaa jirtu 3 oliitu dhalaa ta'uunsi eega beekame booda baafamee darbama. Yoo lakkoofsa kana 365 baay'isne lakkoofsa guyyoota waggaa tokko keessa jiruuti yoo baay'isne Indiyaa keessatti daa'imman dhalachuun gahin miliyoona takka oliitu waggaadhaan dhalaa ta'uunsi eega beekan booda garaa baafamee darbamaa jira. Akka gabaasa hospitaala mootummaa bulchiinsa Taamil Naaduutti daa'imman dhalaata lubbuun dhalatan 10 keessa 4 ajjeefaman. Sila aadaan badduun akkanaatun ta daa'imni garaa jirtu yoo dhalaa taate garaa baasuutii fi ta daa'imni dhalatte yoo dhalaa taate ajjeesuudhaa kun osoo dhaabbatte Indiyuma keessattuu gadaalee muraasa booda lakkoofsi dubartootaa warra dhiiraatiin achi taa'e jechuuf ta'a. Yeroo ammaan tana addunyaa guutuutti xiinxallee olaallees baay'ina lakkoofsa dubartootaatu baay'ina lakkoofsa dhiiraarra hedduudha. Magaalaa New York qofa keessatti baay'inni lakkoofsa dubartootaa baay'ina dhiiraarra miliyoona takka oliin caala. USA qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 7.8 caala. UK qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina dhiiraarra miliyoona 4 caala. Jarman qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 5 caala. Raashiyaa qofa keessatti baay'inni dubartootaa baay'ina warra dhiiraarra miliyoona 9 caala. Addunyaa tana guutuu keessattis baay'inni dubartootaa miliyoona meeqaan akka baay'ina warra dhiiraa caalu Rabbii tokkicha qofaatu beeka. Yoo yaada warra musliiman ta'ini dhiirtii hundi dhaluma takka qofa fuudhuu qabdi jechuun kan walii galu taate mee obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessan takka USA keessa jiraatti jennee haa fudhannu. Yoo magaalaan qofa baatu taate
jechuun dubartoonni hundi jaarsa tokko tokko mata matatti yoo harkatan taate ammallee dubartoota miliyoona 7.8tu osoo jaarsan harkanne hafa jechuudha. Rabbi nutti hin godhini yoo obboleettiin tiyya yookiin obboleettiin teessa USA jiraattu taate isiinis warra jaarsan harkatin miliyoona 7.8 kana keessa yoo jiraatte filannaa kam qabdime? Filmaanni isiin qabdu takkaa nama duraanuu jaartii qabutti heerumuu yookiin ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Public property. Meeshaa hawaasaa. Namni hedduun Dr. Zakir Naik jecha ulfaataa kanaa kana moonaan jechuu mala. Jecha yaada jallaa dabarsu ammoo dhageetti tolu kan hin fayyadamuu danda'u kana qofa. Jecha kana waliin hin harkadha jee yaadu. Filmaata biraan qabdu. Takkaa nama duraan fuudhee jaartii qabutti heerumuu takkaa ammoo meeshaa hawaasaa ta'uudha. Ameerikaa keessatti jaalallee garayyuu takkaahuu goshoo yookiin sanyoo qabaachuun waan baramaadha. Akka to'anni takkaa'u istaatiksiin Ameerikaa nu garsiisutti Ameerikaa keessatti dhiirti takka osoo adabattee jaartii takka wajjin bultiin jaariin dura jiddugalaan dubartoota adda addaa 8 wajjin walqunnamtii saalaa raawwata. Dhala adda addaa 8 wajji. Gariin 5 qabaachuu mala, gariin 10, gariinis 20 qabaachuu mala. Osoon fuudhin duraa averejjitti dhala adda addaa ta'u wajjin sagaggaalu 8 qabu. Eega fuudhee booda ammoo meeqa akka qabu gaa kan istaatiksiin nu garsiisus hin jiru. Ta'us garuu fuudhuu isaatiin dura jiddugalaan waa hillan 8 walqunnamtii saalaa hojii godhu qaba. Jaalallee garayyuu takkaa'u goshoo qabaachuun Ameerikaa keessatti aadaa beekamtuudha humaa rakkoo takka illee hin qabdu. 10 20 qabaachuun rakkoo hin qabdu. Garuu haadha warraa 2 qabaachuun laagaa isaanii gaddabruu diddi. Beetanii dubartiin takka dhiira takkaaf yoo haadha warraa lammaffaa taate kabajaadhaa harkatti. Mirgaas ni harkatti. Jiruu nagaa qabbanootu jiraatti. Jiruu barakaa kabajaan mirga guutuu wajji jiraatti. Dubartiin takka yoo jaalallee garayyuu takkaa'u goshoo taate ammoo mirgan harkattu eegumsaas hin qabdu. Jiruu fokkottuu jiruu xiqqeenyaa jiraatti. Amantiin Islaamaa waan akkanaatiif jecha dubartoota tiisuudhaaf jecha dhiirti gariin akka jaartii takka wal fuudhan ayyama gooteef. Yoo namni tokko dubartiin jaarsasii nama wajji qooddachuu barbaaddu hin jirtu jeena hime anis waliifiin galaan mormii takka illee hin qabu. Haaluma nagiyaa fadha keessattuu dubartiin jaarsa isii akka namni biraa isii wajji qooddatu feetu takka illee hin jirtu. Tanarratti walii galla. Garuu shari'aan Islaamaa khasaaraa guddoo hambisuuf jecha khasaaraa xiqqoo haa fudhannu jetti. Kana jechuun intalti musliimaa gaariin takka tahaalaa addunyaan keessa jirtu quba qabdu takka jaarsasii qooddattee obboleettiin si akka meeshaa hawaasaan taane godhuun humaa takka illee isitti hin ulfaatu. Yoo dubartiin naamusa qabdu takkaan ati dhiira si dura jaartii qabuuf jaartii ta'uu filattamoo meeshaa hawaasaa ta'uudha filatta jettanii osoo gaafattanii dubartiin naamusa qabdu hundi kaduraa san filatti. Gaafiilee baramoo ta'an toorri musliiman ta'in gaafatan tana keessaa tajaaffaa yoo amantiin Islaamaa dhiirti takka dubartii takka ol fuudhuu hayyama gootuuf taate maaliif dubartiin takka hoo akka dhiira takka ol heerumtu hayyamuu fi didde gaafii jettuudha. Waa'ee dubartii fuudhuu laalchisee bifa fuudhaa fi heerumaa laalchisee suuraa Annisaa ayata 22 hanga 24 irratti Quraanni bal'inaan adda foo'ee kaa'ee jira. Suuraa Annisaa ayata 24 irratti Rabbiin dubartoota irraa jaarsa qabdu fuudhuun dhoorkaadha jedhee jira. Kana jechuun amantii Islaamaa keessatti dubartiin takka abbaa warraa tokko wal qabaachuu hin dandeessu jechuudha. Sababaa dhugaa ka dubartiin takka dhiira takka wal qabaachuun dhoorkaa taateef isiniimuu xiyyaan duratti hanqinuma duraanuu jiru yaadadhaa. Dubartoonni jaarsa harkachuu irrattu hanqinaatu jira. Kanaafuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattu taate hanqinni kun daranuu hammaachaa deema. Rakkinni kun dachaan baay'ate jechuudha. Mee sababaa loojikaa takkaa'uu waan dhugaa amantiin Islaamaa dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuu dhoorkiteef maal akka taate xiinxallee ilaallu. Yoo dhiirti takka dubartii takka ol fuudheef jalaa qabaate bultii san keessatti sogguu ilmoon dhalatte abbaan ilmoo saniitii fi haati ilmoo sanii eenyu akka taate laaftuma beekuu dandeessa. Garuu yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaattee ilmoonis kadhalattu taate haadha ilmoo sanii beekuu ni dandeessa. Garuu abbaan ilmoo sanii eenyu akka ta'e adda baafachuun hedduu isin dhiba. Yoo mucaa kana galmeessisuuf mana barnootaa geessitanii maqaan abbaa isaa eenyu jedhanii isin gaafatan maqaa abbaa lamaa himuun dirqama isinitti ta'uu mala jechuudha. Arraan tana saayikooloojistoonni akka warri saayikooloojii ji'ootti ijoolleen takka fayyaa guutuudhaan guddachuuf haadha abbaa isaanii sirriitti adda baasanii beekuun akkaan barbaachisaadha. Keessaafuu eenyummaa abbaa isaanii beekuun haalaan bu'aa qaba jedhan. Ijoolleen yoo maatii isaanii kan beekne taate meentaal tiraawomaa takkaa'uu dhukkuba rakkina sammuu hamaadhaan qabaman jedhan. Arraan tana eega saayinsiin akkanatti dura deemte kana booda qorannoon DNA'tii fi qorannoon jeenetik jaamtu jiraachuu isiin hin beeka. Qorannoon tun guutuu sirrii ta'uun mirkanaa'uu baattus qorannoolee tanaanis abbaan eenyu akka ta'ee fi haati eenyu akka taate beekuun danda'amee jira.
Garuu mee qorannoon tun waggoota muraasa booda guutuu sirri mirkanaa'uu ni dandeessi jeetu yoo walii galeen dubbiin tun dhiyeenyuma kana dhufte. Amata dilaa madura dabarsine keessa wanti DNA testing fi genetic testing jedhamu hin jiru. Sababaan dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun itti dhorkaa taateef kana qofaa miti. Sababaan biraatis hedduutu jira. Fakkeenyaaf akka saayinsiin jettutti dhiiraa fi dhalaa wal bira qabne yoo laalle dhiirti polygamous in nature takkaa'uu uumamumaanuu dhiirti fedhii jaartii takka ol qabaachuutti qaban. Yeroo ammaa saayinsiin akka jettutti yeroo dubartootatti heeyidiin takkaa'uu marsaan dhiigaatti dhufe jijjiirama haala amalaatii fi jijjiirama xiinsammuu takkaa'uu saayikooloojii sammuu isaanii keessatti uumamuutu jira. Sababa kanaaf jecha yeroo takkatti jaartii nama hedduu ta'uudhaan qoodasii raawwachuu hin dandeessu. Garuu dhiirti rakkoo akkanaa waan hin qabneef jaarsa nama hedduu ta'ee yeroo takkatti qoodasaa baachuu ni danda'a. Dabalataan yoo dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaatte yookiin nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu tokko ol qabaatte osoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'aniiru dhukkuboonni garaagaraa kan akka venereal disease jedhamuu fi dhukkuboonni wal qunnamtii saalaatiin daddabran hedduun isiirraa uumamuu danda'a. Dhukkubni kun gara jaarsasii hundattuu deebi'uu danda'a. Akka saayinsiin jettutti ammaas dhiirti takka yoo nama wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatu takka ol qabaatte yookiin jaarti takka ol qabaate yoo isaan hundinuu waliif amanamoo ta'an carraan dhukkubni venereal disease jedhamuu fi dhukkubni wal qunnamtii saalaatiin daddabru isaan jidduutti argamuudha akkaan xiqqaadha jedhan. Akka saayinsawaa fi akka fayyaatittis dhiirti takka jaartii takka ol qabaachuun rakkoon qabu. Garuu dubartiin takka jaarsa tokko ol qabaachuun rakkoo guddoo fiddi. Also, and medically, it's no problem for a man to have more than one wife, but it's problematic for a woman to have more than one husband. The seventh most common question, or the seventh misconception in Islam, in the minds of non-Muslims, is that why does Islam subjugate the woman by keeping her behind the veil? Gaafilee baramtuu tana keessaa torbaffaa yookiin ilaalcha dogongoraa sammuu warra musliman ta'anii keessa jiru keessaa torbaffaa amantiin islaamaa maalii fi dubartoota haguuguudhaan isaanii rooristee gabroomsiti. Maaliif amantiin islaamaa hijaaba uffadhaa jettee dubartoota roorrisuudhaan isaan cinqiti? Waa'ee hijaabaa irraa haasoo xiyya eegaluun duratti mee qarooma dur keessatti akkaataa dubartoonni itti ilaalamaa turan xiinxallee haa laallu. Yoo seenaa qarooma Baabilooniyaa dubbisnee ilaalle dubartoonni akkaan dararamaa turuu isaanii seenaa tanarraa ni hubanna. Yoo namni tokko nama ajjeesuudhaan yakka ajjeechaa raawwate haadha warra isaatu badii saniin ajjeefama. Kun seera isaaniiti. Yoo seenaa qarooma Giriik qarooma guddicha jedhamuun beekamu dubbisnee yoo ilaallees yeroo sanitti dubartii yaadaan sammuu isaanii keessa jirtu Paandoraa jedhamtuutu ture. Rakkoolee hawaasa keessa jirtuu fi badiilee hamtuu hawaasa keessa gaggeeffamtu cufaafis sababaan isiidha jedhanii amanaa turan. Qaroomuma guddicha Giriik kana keessatti dubartoonni wal qunnamtuma saalaatii fi ittumaaf gammachiisuu qofaaf tajaajilaa turan. Sagaggaalummaan aadaa beekamtuudha. Seenaa qarooma Roomaa dubbisnees qarooma Roomaa kana keessattis dubartoonni haalaan tuffatamuu turan. Qullaa akka garaa bahanii deemuu fi sagaggaalummaa waan beekamtuudha. Yoo seenaa qarooma Masrii dubbisnee ilaallees dubartoonni akka shayxaanaan laalamuu turan. Akkasumas dubartoota meeshaa shayxaanaa jedhanii yaamuu turan. Seenaa qarooma Arabaa dubbisnees osoo quraannin buufamin dura yeroo hedduu Araboonni yoo intaltee dhalatteef eegee isiin dhalatte booda osoo isiin lubbuun jirtu awwaaluu turan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah eega quraanni buufame booda gochii hamaan fokkotaan akkanaa kunis dhaabbatee jira. Garuu haalli kun kutaalee addunyaa biraa keessatti akkuma itti fufee jira. Amantiin Islaamaa alhamdulillah sadarkaa dubartootaa ol fuute. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadarkaa dubartootaaf kennamte keessatti akkaan bu'aa harkatee isa ture. Eega amantiin Islaamaa dubartootaaf mirga kennite booda karaa kamii fi akkamitti akka kabajaa harkachuu qabanillee nu barsiiste jechuudha. Islaamumaan dubartootaaf hijaaba eessabuudhaan akka isin kabajaa goonfattuuf akka gaafa dursanitti akkan deebinee goote. Namoonni waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasa'uu waan beekamaadha, waan baratame takka. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti dura waa'ee hijaaba dhiiraa irraa eega dubbate booda eegas hijaaba dubartootaa irraa dubbate. Quraanni suuraa 24ffaa suuratun Nuur ayata 30 irratti akkana jedhe. Muumintoota dhiiraatiin ija teessan qaqqabadhaa. Akkasuma qaama saalaa keessanillee haraam irraa tiisaa je'in santu isaaniif gaariidha. Dhugumatti Rabbii waan isaan dalaganni beeka ja'a. Namni tokko hogguma dhalaa harka cufa yoo yaadni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa sammuu isaa keessa kadhufu taate ija isaa qaqqabachuu qaba. Kun ajaja Quraanaati. Yeroo takka namicha muslimaa tokko hasaa dheertuuf intala takka laaluu ture harkeetiin obboleessoo maal godhu jirta
barakki kun amantii islaamaa keessatti haraamiin jeen inninis waan naan jee ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam laaliinsi dura laaltan takkaawaa harkaan dura harkitanumaa rakkoon qabu garuu laaliinsi lamadaa dhoorkaadha jaan an ammoo laalcha kiyya ka duraatu laaleen xumurre naan jee ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam laaliinsi duraa humaan qabu khalamadaa ammoo dhoorkaadha hogguu jaan kana wanti isaan jechuutti fadhan yoo soon beekin akka tasaa dubartii takka halaaltu taate irra deebitee laaliin jechuudha malee daqiiqaa 10 osoo ijallibsanne walit dhaabii laaliiti laalcha kiyya ka duraatuun fixanne jee jechuudha miti aayanni itti aanu khasuuraa annuur lakkoofsa 30 takka faara jiru ammoo waa'ee hijaaba dubartootaa irraa haasoo dubartiin takkaas oguma dhiiraa harkite cufa yaadni qaanyii dhabaa yookiin saalfii dhabaa tokko yoo sammuu sii keessa qadufu taate ija sii qaqqabachuu qabdi hijaabaaf ulaagaalee bu'uuraa jahatu quraanaa fi hadiisa keessatti ibsamee jira akkaataa uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha ulaagaan takkaffaa hanga jechuun qaamarraa hanga hagoogamuu qabu warra dhiiraatiif qaamni handhuurarraa hanga jilbaa jidduu jiru hagoogamuu takkaa'uu dho'ifamuu qaba warra dubartootaatiif ammoo qaamni sii guutuu dho'ifamuu qaba wanti isiin mul'isuu dandeessu fuula siitii fi harka sii hanga lafee lakkuu takkaa'uu lakatee jiru qofa malee qaamni sii kaan cuftinuu hagoogamuu qaba ulaagaaleen shanan hafan ammoo dhiiraa fi dubartiifis akkuma tokko wal fakkaatan lammaffaan huccuun isaan uffachuu qaban balloo ta'uu qabdi huccuu qaama nama maxxantee boca qaama namaa mul'istu ta'uu hin qabdu sadaffaan huccuu haphii ta'uu uffatan isii keessaan qaamni namaa mul'atu ta'uu hin qabdu afraffaan huccuu akka malee bareedu ta'uu uffatan saala faallaa hawwatu takkaa'uu tasaala faallaa keetii harkistu ta'uu hin qabdu shanaffaan huccuun uffatamuu qabdu tawarri saala faallaa keetii uffatu wajji wal fakkaatu ta'uu hin qabdu akkasuma ulaagaan jahaffaatis huccuun uffatamuu qabdu tawarri kaafiraa uffatu wal fakkaachuu hin qabdu kana jechuun ta kaafiroonni kophatti ittiin beekaman ta'uu hin qabdu wanti asii olitti dubbanne kun jahanuu ulaagaalee bu'uura hijaabaati waa'ee uffannaa hijaabaa ilaalchisee jechuudha ta'us garuu wanti kun waa'ee hijaabaa guutumaa guututtiif keessaa qaba jechuudha miti hijaabni guutuun uffata uffachuun cinatti haala amala ilaalchaa fi akkasuma niyyaa nama isa uffatuutillee of keessaa qaba jechuudha hijaaba qaamatti uffatan kana uffachuun cinatti hijaaba ijaatu jira hijaaba qalbiitu jira akkasumatti illee hijaaba sammuutii fi khayaadaati jira akkasumatti ammaas akkaataa namni sanatti dubbatu akkaataa namni sanatti deemuu fi adaba takkaa'uu naamusa namni san qabaachuu qabus of keessaa qaba kanaatu hijaaba guutuu jaama jechuudha rabbiin quraana keessatti suuraa 33 suuratul ahzaab ayata 59 irratti akkana jee yaa ergaa rabbii niitiilee takkaa'uu beera keetiin jee'in dubra keetii fi dubartoota muumintootaatiinis wayitaa ala baatan qaama keessan haguuggadhaa jilbaaba takkaa'uu hijaaba uffadhaa jee'in hijaaba uffachuu saniin akka beekamanii fi akka namni isaan hin rakkifne takkaa'uu azaa isaan hin gooneef uffachuu santu isaaniif irra gaariidha rabbiin araaramaa tola namaaf oolu jee quraanni akki joo wanti dubartootaaf hijaabni eessabameef akka isaan beekamanii fi akka namoonni isaan hin cinqine isaan godhuuf tanaaf hijaaba uffachuutti isaan ajaje gaafii takkaan isin gaafachuu barbaada obboleeyyan dhalaa lakkuu lamaatu jira jennee haa fudhannu obboleeyyan lamaan kunis hedduu babbareedan bareedina keessattis isaan lameenuu walqixa isaanis osoo miilaan karaa Dubaay kana gubbaa deemu jiraatani haruma meexuu magaalaa Dubaay kana gubbaa jechuu obboleeyyan dhalaa lakkuu lameen tana keessaa takka hijaaba akkuma islaamaatti uffattee fuulaa fi harka see hangala katee qofa malee yoo qaama sii kaan cufa guututti haguugdee deemu jiraatte obboleettiin taan san ammoo huccuu akka warra lixaa jechuun miniskartii takkaa'uu gurdii gabaabduu fi qumxaa fa'aa uffattee osoo hojii karaa deemu jiraatte isaan lameenuu osuma hojii meexuu karaa Dubaay irra deemu jiranii karaa sanirra iyyaalii takkaa'uu diigalii dhalaa qaqqabachuu fedhu tokko yookiin lakkafuuf eeggatu tokko yoo jiraate dhalaalee lameen tana keessaa isii tam lakkafa takkaa'uu murgisa gaafiin tiyya intala hijaaba akka islaamaatti uffattee deemtu tana lakkafamoo ta huccuu akka warra lixaa miniskartii fi qumxaa uffattee deemtu tana lakkafa Which girl will it is? Which girl? intala tam lakkafoo intala tami dubartii huccuu akka warra lixaa uffatte tana lakkafa ta miniskartii yookiin qumxaa uffattee deemtu tana kun beekamaadha namuu ni beeka yoo nama afeeraa takkaa'uu nama kajeelchisaa karaarra ka deemtu taate hoggus waan itti nama afeertisan numa harkatte jechuudha quraanni hijaabni akka dubartiin hin rakkifamne isaan eeguuf dirqama godhame yoo ta'u kana dhuga dubbate jechuudha duba waan kana hunda booda yoo namni tokko dubartii takka ka gudeedu taate shari'aan islaamaa murtii du'aatiin isa adabdi warri musliman ta'in hedduun isaanii adabbii du'aatii jaarraa 20 takka faa kana keessammoo amantiin islaamaa amantii hamtuu namaaf hin laalanne seerri kun seera rahmata hin qabne takkaa'u seera naasuu namaaf hin qabne faa ja'an garuu yoon gaafii tana isin gaafadde gaafii tanaas namoota musliman ta'in ka kumaatamaan lakkaa'amu gaafadheetiin jira mee rabbi nutti hin godhiniiti osoo namni tokko haadhatee gudeedee yookiin obboleettii ta'e gudeedee ati ammoo abbaa murtiisi godhanii namicha isaan gudeede sanis fidanii yoo fuuldura kee dhaaban adabbii akkamitti murteessite jeetiin gaafadhe
Naamana namni hundinuu dhibbarraa dhibbatti murtii du'aatti murteessina jaan. Gariin isaanii inumaatu sanbira dabranii lubbuutti hadheessuudhaan hanga inniif jibbuutti cafeenee takkaa'u torchar goonee isaa ajjeesna jaan. Namni tokko jaartii ta'e, haadha ta'e, obboleettii ta'e yoo gudeede murtii du'aatti murteessita. Garuu namni tokko haadha nama biraa takka gudeede yookiin obboleettiin nama biraa takka gudeedamte nama isii gudeede san irrattis murtiin du'aarra muramuudhaan yoo adabame seera badaa gara jabeenyaatii fi boodatti hafaadha jetta. Furqiyyee fuula lamaa ta'uun kun maaliif barbaachise? Maaliif yoo beeytanii Ameerikaan, USA'n taama biyyoota gurguddoo addunyaarra jiran keessaa akkaan dura deemte jaamtu tun yakka gudeeddiitiin addunyaarraa sadarkaa duraarraa akka jirtu ni beeytanii? Addunyaarraa biitii yakki gudeeddii baay'inaan itti raawwatamu USA'dha. Akka to'ata yookiin staatiksii FBI kabara 1990tti guyyatti yakka gudeeddii 1756tu raawwatamaa ture. Akka staatiksii US Department of Justice takkaa'u waajjira ministeera haqaa Ameerikaatti bara 1996tti guyyatti yakka gudeeddii 2713tu raawwatame. Bara 1990tti yakka 1756. Bara 1996tti ammoo yakka 2713. Ameerikaanonni gama yakka kanaatiin jabaachaa dhufan fakkaatti. Waggoota jahan itti aanan keessatti inumaa daran mul'atanii jabaachaa dhufaniiru. Yoo waan kana herreedanii ilaaltan Ameerikaa keessatti sakandii 32 yakki gudeeddii tokkotu raawwatame jechuudha. Laalaagaa amma nuti galma kana keessa sa'a takkaa fi walakkaaf turree jirra. Garuu hanguma nuti as jirru kanattu yakka gudeeddii 150tu USA keessa raawwatamee jira jechuudha. Asirrattis gaafii nan gaafachuu barbaadu osoo seera shari'aa islaamaa tadhiirtii hundi ogguu dhalaa harkite ija isaanii qaqqabachuu qaban jettuu fi dhalaanis fuulaa fi harka isaanii hanga lakatee malee huccuu qaama isaanii guutuu dhoysitu naamusaan uffatanii deemuu qaban jettu osoo dalagaa irra oolchanii kana booda dhiira fedhe kanuma dubartii gudeede hunda yoo adabbiin guddoon murtiin du'aa katti murtootu taate yakki gudeeddiidhaa Ameerikaa keessatti ta'aa jiru kun ni dabalamoo akkuma jiru ta'amoo gadi irrata laata ni irrata kun seera qabatamaan mirkanaawe. Shari'aa hojiirra oolchisan boodaatuu bu'aa siinii harkita. Waan kana ta'eef jecha bakkee addunyaarraa yakki gudeeddii xiqqaan itti raawwatamu Saudi Arabiyaa ta'e. Shari'aa dalagaarra oolchinaan bu'aa siinii harkatte jechuudha. Hawaasni warra lixaa waa'ee bilisummaa dubartootaarraa wayita haasawan warri kabajaa dubartoota ol fuudhanii tijaanii dubbatan. Garuu dalagaan isaan dalagu jira waan fokkottuu jecha isaaniitiin wal dhabdu malee waan biraa takka illee miti. Qaamasii saamamtee dhimmatti bahuu, lubbuusii xiqqeessuu, kabajaasii irraa fuudhuu tanuma khalaas. Hawaasni warra lixaa dubartoota ol kaasnee jirra ja'an. Garuu dhugaan jirtu dubartoota xiqqeessu jiraachuu isaanii agarra. Sadarkaa isaanii gabbuusuudhaan gara gursummeetiitti, jaalallee gara yuutti takkaa'u goshoottii fi sadarkaa billaacha hawaasaatti isaan jijjiiraa jiran. Akkasumas gara harka namoota dhalaadhaaniif gammachiisuuf haduutii fi gara harka warra sagaggaalummaa daldaluu maqaa bareedaa aartii takkaa'u ogummaa fi aadaa jawudahuu godhachuudhaan dubartoota itti daldalanitti sadarkaa isaanii gabbuusaa jiran. Warri lixaa maqaa aartii fi aadaa jiru kanaan intala isaanii ta dubiraa gurguru jiran. Haadholii yookiin hayyoota isaaniitis gurguru jiran. Beeksisoota hedduu irratti wanti harkuun aadaa taates xeerota akka illee jijjiiramne dhalaa ta'uu agarra. Beeksisa motorsaayikilaa takkaa'u duuduqqee irrattis isaan argita. Mee dubartoonni duuduqqee yookiin motorsaayikila oofan hangam takka silaa. Ta'us garuu ammallee beeksisa motorsaayikilaa kanarra isaanumaatu jira. Beeksisa makiinaarraas akkasuma. Yoo parsantiidhaan keenya ilaalle dubartoonni makiinaa oofu waa xiqquma qofa. Ta'ullee garuu beeksisa makiinaarrattis dubartootuma argitan. Namni tokko waa'ee beeksisa beekamaa BMW tokko na himee ture. Makiinaa BMW jaamtu ni beeytanii mi? Makiinaan tun Mercedes irra wayyaadha. Dargaggoonnis makiinaa BMW tana jaalatan. Makiinaan tun dhaabbinisiitis bareedduudha saffisaas ni qabdi. Akka namni tokko natti himetti beeksisa beekamaa BMW tokko irratti dubartii takka ta footoo beeksisa makiinaa san bira bikiinii takka waan harmaatii fi paantii qofa uffattee dhaabbattuutu jira. Barreeffamni isii biraan jiru tokko ammoo ammuma oofaati ilaalaa ja'a. Eenyu oofanoo? Intala san immoo makiinaadha. Kanaafuu maqaa dubartoota bilisoomsuu je'uun ijoollee isaanii ta dubiraa gurguru jiran haawwan takkaa'u ayyoolee isaaniitis gurguru jiran. Nuti ijoollee teenya ta dubiraa ni jaalanna, haawwota yookiin ayyoolee teenyaas ni jaalanna, jaartiilee teenyaas ni jaalanna. Yoo hijaabni dubartoota cunqursee miidhaa irraa keessaan tiisu taate nuti cunqursaan san nuu taatee jirti. Cunqursaa sanis ni jaalanna, eegumsa sanis ni jaalanna. Yoo bilisummaan isin jettan dubartoota keessan gurguruu fi qaamumee fiituu gurguruu kana taate nuti amantii teenyatti haalaan gammachuu qabna. Amantiin Islaamaa wanti hijaaba dirqama gooteef sadarkaasii ol fuudhuu fi isii eeguudhaaf. Wanti har'aan tana warra lixaarraa harkaa jirrus waanuma gaafa dur tahaa ture. Waanuma wal fakkaatu takka harkaa jirra. Waanuma gaafa qarooma Giriik,
Gaafa qarooma Roomaa tahaa tureetu har'aas tahaa jira. Maqaa dubartoota bilisoomsuutiin, maqaa artii yookiin ogummaatiin, maqaa aadaatiin, maqaa beeksisaatiin, maqaa moodeelaatiin, maqaa TV faashinaatiin wanti arkitan kun cufti maal godhaa jiranoo garumoorra dursanitti deebi'aa jiran jechuudha. Roman civilization, women in the name of liberalization, art, culture, modeling, fashion TV, all this you see, what are they doing? Going back to the old age. The eighth most common question asked by a non-Muslim is that why does Islam permit a Muslim to have non-veg food? You know, killing animal is a ruthless act. So why does Islam permit? Gaafiilee baramoo warri musliman ta'in gaafatan keessaa tasaddeettaffaa amantiin islaamaa maaliif nyaata kuduraan ala jiru musliimoonni akka nyaatan ayyamtiif? Beeyladoota ajjeesuun gocha gara jabeenyaa waan taateef duba amantiin islaamaa maaliif nyaata kuduraan ala jiru takka foon nyaachuu muslimootaaf ayyama gooti? Gaafii jettuudha. Duramee jalqabumarratti waan takkaan ifa godhuu barbaade. Kunis muslimni tokko nama kuduraa qofa sooratu qulqulluu ta'uudhaanis muslima gaarii ta'uu ni danda'a. Quraanaa fi hadiisa keessa aayaanni muslimoonni nyaata kuduraan ala jiru takka foon soorachuun isaanirratti dirqama jiru tokko illee hin jiru. Garuu rabbiin keenya uumaa waa hundaa subhaanahu wa ta'ala eega quraana keessatti nyaata kuduraan ala jiru takka foon nyaachuu nuuf ayyame wanti nuti nyaanneef maaltu jira? Quraanni suuraa 5ffaa suuratul maa'idaa ayata lakkoofsa irratti akkana jedha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbii dhugoomsitan ahaddii takkaa'u beellama namaaf seentan guutaa horii afaan hin beekne ka rabbiin nyaachuu isiniif ayyame nyaadhaa ka nyaachuun haraam ta'uun isaanii isiniif himame malee jee. Beeyladoota rabbiin foon isaanii nyaachuu isiniif ayyame nyaachuu dandeesse. Ka nyaachuun dhoorkaadha jee isinitti hime ammoo nyaatinaa jee. Quraanni suuraa 16ffaa suuratul nahl ayata 5 irratti akkana jee. Rabbiin beeyladoota isiniif uume. Beeyladoota irraa huccuu owwaatii fi faayidaalee biraa hedduu argattan. Foon isaaniillee ni nyaattan jee. Quraanni suuraa 23ffaa suuratul mu'minuun ayata 21 irrattis dhugumatti beeyladoota keessallee gorsaatu isiniif jira. Garaa isaanii keessaa waan dhuyidan aannan isin obaasan. Ammaas faayidaalee hedduutu keessa isiniif jira. Foon isaaniillee ni nyaattan jee. Kanaafuu rabbiin quraana keessatti beeyladoota nyaachuun halaal godhame akka nyaannu nuuf ayyamee jira. Dubee eegasuu nuti musliimoonni maaliif hin nyaanne ree? Maaltu nyaachuu nu dhorka? Nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon soorachuun bu'aa akkam akka qabu? Karaa saayinsaawaanis ta'e karaa loojikaatiinis sababaa isaanii xiinxallee halaallume. Arraan tana saayinsiin akka jettutti nyaata kuduraan ala jiru keessa waan qaama ilma namaatiif toluutu jira. Pirootiinaanis badhaadhaadha. Qaamni keenya amino asid barbaada. Amino asidiin qaama ilma namaa keessatti uumamuu hin dandeenye 8tu jira. 8 kun ammoo nyaata alarraa argannu takkaa'u wantoota biraa soorachuudhaan argama. Kunis essential amino acid takkaa'u amino asidii akkaan barbaachisaa jedhamuudhaan beekama. Essential amino acid 8 kana cufaa'u nyaata foonii qofa keessaa argachuu dandeenya. Waan kana ta'eef jecha foon pirootiina guutuu jedhamee yaamama. Nyaanni kuduraalee tokkolleen ka essential amino acid takkaa'u amino asidii akkaan barbaachisan 8 kana cufaa'uuf keessaa qabu tokkolleen hin jiru. Dabalataan foon niyaasiniin badhaadhaadha. Vaayitaamin B fi nyaata qaama ilma namaatiif toluunis badhaadhee jira. Soorata waan hundi walitti qabatee jiruun badhaadhee jira jechuudha. Garuu namoonni musliman ta'in hedduun isaanii keessaafuu warri hinduu musliimoonni maaliif nyaata kuduraan alaa takkaa'u foon sooratan jedhanii gaafatan. Indiyaanonni biyya Indiyaa keessa malees biyyoota addunyaa biraa hunda keessaa ni jiran. Baay'ina uummata addunyaa keessaa parsantiin 20 isaanii. Yoo addunyaa tanarra bikkuma feetan dheeytan USA, Kaanadaa, UK, Dubaayis yoo dheeytan jara kana numa argitan. Tanaaf gaafiin tunis addunyaa guutuu keessatti gaafii beekamtuu taate jechuudha. Waa'ee foon nyaachuu dhabuu kanarratti waaniin isaaniin jiru akkaataa ilkeen herbiivoras takkaa'u beeyladoota marga sooratanii itti walqixxeeffamte yoo xiinxaltan. Ilkee loonii, re'ee, hoolaa, beeyladoota citaa yookiin marga qofa sooratan kana akkaataa ilkeen isaanii itti walqixxeeffamte yoo xiinxaltan. Ilkee baxxifamtee kaayamte qaban jechuun ilkee marga qofa nyaachuuf mijjooytu qaban. Bineensota kaarnivoras takkaa'u bineensota foon qofa sooratan yoo ilaallees bineensota akka leencaa, qeerransaa, warbaa takkaa'u hamaqeexaa akkaataa ilkaan isaanii itti kaayaman xiinxallee yoo ilaallees isaan kun hundinuu ilkee qara qabdu ilkee qarriinfoo qaban. Garuu yoo ilkaan ilma namaa xiinxaltanii ilaaltan daawitiidhaan yoo ilaaltan nuti ilkee baxxifamtee kaayamtee fi ilkee qara qabdus ni qabna. Rabbiin ol ta'e akka kuduraalee qofa nyaannu yoo hafadhu taate maaliif ilkee qara qabdu ilkee qarriinfoo nuuf kannare? Maaliif jecha nuu kannee hoo? Akka waan kuduraan alaa takkaa'u foon itti nyaannuuf jechuudha. For what? To have non-veg. Dabalataanis sirna daakinsa beeyladoota marga qofa sooratanii kanneen akka loonii, re'ee fi hoolaa yoo xiinxallee ilaalle garaachi isaanii kuduraalee qofa daakuu danda'a. Yoo foon nyaatan daakuu hin danda'u.
sirna daakinsa bineensota foon qofa sooratanii kanneen akka qeeransaa leencaa fi warba xiinxallee ilaallees garaachi isaanii foon qofa daakuu danda'a kuduraalee daakuu hin danda'u garuu sirni daakinsa ilma namaa soorata kuduraaleetii fi kuduraan ala jiru takkaa'u foonis daakuu danda'a duba rabbiin olaane yoo kuduraalee qofa akka nyaannu ka barbaadu taate maaliif garaacha yookiin sirna daakinsa soorataa hawaan kuduraan ala jiru takkaa'u foonillee daakuu danda'u nuuf kannere garuu nuti uumamumaan qabna nuti marrimaan qallaa fi marrimaan furda qabna sababninis akka kuduraalee fi foonis soorachuu dandeenyuuf nuti herbiivarasii miti yookiin kaarniivarasii miti takkaa'u nuti warra baala qofa nyaatuu sii miti yookiin warra foon qofa nyaatuu sii miti nuti omniivaras jaamna takkaa'u warra waa hallee nyaatu jaamna hordoftoonni amantii hinduu irra hedduun isaanii ilaalcha dogongoraa qaban hinduizimiin nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuu waan dhoorkitetti fakkaata waan amantiin isaanii foon nyaachuu isaan dhoorkitetti fakkaata yoo kitaaban amantii hinduu dubbistanii ilaaltan kitaaban hedduu keessatti bakka hedduutti hayyoonni isaaniitii fi qaaluleen isaanii foon akka nyaachaa turan hubachuu ni dandeessan kitaaba manuspiritii boqonnaa 5 yoo dubbistan akkana ja'a namni waa nyaatu foon wantoota nyaatamuu qabu yoo nyaate sawwaan gaariidha yoo guyyarraa guyyatti illee ka nyaatu taate sababninis wantoonni gariin akka nyaatamanii fi gariin ammoo akka nyaatuuf gooftaan isaan uume ja'a ammaas manuspiritii boqonnaa 5 yoo dubbistanis akkana ja'a waan wareegame takka foon nyaachuun cubbuu miti kun akkuma beekamuttuu seera gooftaati ja'a akkasuma ammaas manuspiritii boqonnaa 5 fi 40 irrattis beeyladoota wareegaman kana gooftaatu uume tanaafuu beeyladoota wareegaaf jecha yoo gorra'an kun beeyladoota ajjeesuudhaan ja'amu ja'a dabalataan kitaaba mahabarataa anushaasan parv boqonnaa 88 yoo dubbistanis waa'ee paandavaas waa'ee obboleeyyan shananii irraa wayita dubbatu akkana ja'a obboleessi hangafaa yudhishtiraan akkana jee bishmaa waa gaafate osoo ayyaana du'aa kaakayyuulee isaanii kabajaa jiranii takkaa'u puujaa yeegnaa godhaa jiranii yudhishtiraan ayyaana puujaa yeegnaa takkaa'u kabaja ayyaana du'aa kanarratti akka abaabayyuulee fi akaakayyuuleen teenya nurraa gammadaniif nyaata akkam dhiyeessuu qabnaaf jee bishmaa gaafate bishmaanis oguu deebisuuf akkana jee akka wareegaatti guyyaa kabaja ayyaana du'aa kana habaqaala baala qabu takkaa'u meeyra kuduraalee fi muduraalee yoo dhiyeessiteef akaakayyuuleen teenya ji'a takkaaf itti gammadan yoo qurxummii takkaa kalluuna kanniteef ji'a lamaaf gammadan yoo foon kanniteef ji'a sadiif yoo hilleensa kanniteef ji'a afuriif yoo foon re'ee kanniteef ji'a shaniif yoo cormi takkaa'u foon booyyee kanniteef ji'a jahaaf yoo shimbirroo takkaa'u allaattii kanniteef ji'a torbaaf yoo gadamsa takkaa'u bosonuu kanniteef ji'a 8tiif meenuun takkaa'u qajeelfamni maqaa nyaataa qabu haaluma kanaan itti fufee yoo gafarsa kannite ji'a 10 takkaaf yoo sa'a kannite akaakayyuuleen teenya waggaa tokko guutuuf itti gammadan kun biif takkaa'u foon looniiti yoo foon warseessaa yookiin foon re'ee diimaa yoo kanniteef ammoo akaakayyuuleen teenya gammachuu cinna hin qabne gammadan jeen meenuu guddicha kana takkaa'u qajeelfama maqaa nyaataa qabu dila kana yaadiga kuduraalee fi muduraa qurxummii foon hilleensa re'ee wanti hundinuu meenuu nyaataa kana gubbaa jira jechuudha tanaafuu kitaaban amantii hinduu yoo dubbistan nyaanni kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuun hayyamamaa akka ta'e ni arkitan garuu foon nyaachuu diduun kun gulanuma takkaa'u yeroo xiqqoo booda eegalamte yeroo warri hinduun tahin warra amantii hinduu qaban irratti dhiibbaa fiduudhaan filosofii isaanii fudhachiisanii akka isaan amantii isaanii gara veejitiraanizimiitti jijjiiran isaan godhan jechuun akka isaan warra kuduraa qofa nyaatuutti jijjiiraman isaan godhan warri hinduu cuftinuu warra kuduraa qofa nyaatuu miti takkaa'u warra foon lagatuu miti yeroo hedduu jara kana maaliif warra kuduraa qofa nyaatu taatan jeetiin gaafadha isaanis beeyladoota ajjeesuun diliidha takkaa'u cubbuudha jaanii naa deebisan wantoota lubbuu qaban ajjeesuun cubbuudhaa mii jaan anis hayyee waliif gallaan jaan isaanis beeyladoota ajjeesuun cubbuudha jaanii nu deebisan arraan tan akka saayinsiin jettutti biqiltoonni lubbu qabeeyyiidha gaafa duraa biqiltoonnii fi kuduraaleen akka lubbu qabeeyyii ta'an namni beeku hin jiru amma garuu dubbiin jijjiiramtee jirti isaanis akkana jaan lakki biqiltoonni akka lubbuu qabu ni beeyna garuu biqiltootatti miirri dhukkubbii itti dhagayamu hin jiru tanaafuu beeyladoota ajjeesuutu biqiltoota ajjeesuu irra cubbuu guddoodha jaan yeroo ammaan tanaa saayinsiin daran guddattee dura deemtee waan jirtuuf biqiltoonnis miira dhukkubbii akka qaban takkaa'u akka dhukkubsatan irra gahamee jira nuti boo'icha biqiltootaa dhaga'uu baannus biqiltoonni ni ilaalatan takkaa'u dhukkubbiin itti dhagayamti akkaataan dagaage addaa ka dhukkubbii isaanii nu garsiisu jiraachuu baatullee dhukkubbiin itti dhagayamti jechuudha qorannoo takkaatu ameerikaa keessa godhamee ture akka qorannoo tanaatti qotee bulaan tokko maashina sagalee boo'icha biqiltoota akka gurii namaa dhaga'uu danda'u godhu tolchuu danda'ee jira sababninis ilmi namaa sakandii takka keessatti marsaa sagalee 20 irraa hanga 20 jidduu jiru qofa dhaga'uu danda'a jechuun harzii 20 irraa hanga harzii 20 jiru qofa dhagaya waan sanii gadiitii fi sanii ol jiru ilmi namaa dhaga'uu hin danda'u amma yoon akkana godhe yoon suutaa akkana godhe harzii 20 ga'u waan ta'eef dhaga'uu hin danda'u yoon saffisaan akkana godhe garuu harzii 20 ol waan ta'eef ni dhagaya sababninis ilmi namaa sakandii takka keessatti marsaa sagalee 20 irraa hanga 20 jidduu jiru qofa dhaga'uu danda'a jechuun waan harzii 20 irraa hanga harzii 20 jidduu jiru qofa dhagaya ni beeytanii sareen marsaa sagalee hanga 40 sakandii takka keessa dhaga'uu dandeessi waa'ee saayilent doog wiisel takkaa'u fooriyyaa yookiin fiiksuu callisiinsaa hasaree waan jaamu dhageessanii jirtan ta'a kana jechuun fiishkaanati hafuuftu harzii 20 irraa hanga harzii 40 jidduu yoo taate ilmi namaa dhaga'uu hin danda'u sareen ammoo bakka jirturraa dhageessee gara abbaa isa qabuutti dhufti haaluma wal fakkaatuun boo'insa biqiltootaatis ilmi namaa dhaga'uu hin danda'u jechuudha
qorannoo Ameerikaa gaggeeffamte tan irratti qotee bulaan meeshaa ammayyaa tan wanti hojjeteef yoo biqiltoonni san bishaan fa'aa barbaadanii qabooyan taate maashinni kunis boo'icha san gara sagalee ilmi namaa dhaga'uu danda'utti waan jijjiiruuf namichinis dhaga'uu danda'a. Tanaaf har'aan tana saayinsiin biqiltoota illee akka dhukkubbiin itti dhaga'amtu nutti himu jiran jechuudha. Namichi musliman ta'een kan mormu kun ammaas hayyii obboleessa Zaakir dhugaa keeti biqiltoonni lubbuu ni qaban biqiltootattis dhukkubbiin ni dhaga'amti si wajji waliif ni gala garuu beeyladoota wajji wal bira qabne biqiltoonni miira lama irroodha. Kana jechuun beeyladoonni miira 5 qaban biqiltoonni garuu miira 3 qaban naan ja'a. Hayyeemee mormumaaf jecha si wajji waliif ni galaan ja'an biqiltoonni miira 3 qaban beeyladoonni ammoo miira 5 qaban. Achii nama gaafii isa gaafadhe fakkeenyaaf osoo obboleessa tokko qabaatte inninis nama dhalootumaanuu dhagalaa gurraan hin dhageenyee fi duudaa arrabaan dubbachuu hin dandeenye yoo ta'e akkasuma yoo namni tokko dhufee isaa ajjeesee atis dubbii tanaaf mana murtiitti dhiyaatte abbaa seeraatiin gooftaa kiyya obboleessa kiyya qaama miiraa irruu lama waan qabuuf namicha isaa ajjeessa kana adabbii isaa irraa xiqqeessi jettee dubbatta. Dhugaan jirtu inumaatu namicha kana adabbii dachaatti murii jettaan obboleessa kiyya keekkata kallee hin qabne gurraan hin dhageenyee fi arrabaan dubbachuu hin dandeenye waan ajjeeseef adabbii isaa tana dachaa godhi itti murteessi jettaan. Tanaafuu duuba mee loojikni hanqina miiraatiif jecha adabbii namarraa hir'isiisu eessa jira? Amantii Islaamaa keessatti qaama miiraa lama irruu qabaachuu fi lama tirfii qabaachuu wanti ijoon dalagu. Quraanni suuratul Baqaraa juuza 2 ayata 168 irratti wantoota isiniif halaal ta'ee fi gaarii ta'e nyaadhaa ja'a. Waan rabbiin nuuf fayyamee fi waan gaarii soorachuu dandeessa. Tanaafuu yoo waan halaal kanuu fayyamamee fi waan gaarii ta'e kanuu fayyamame ta'e nyaachuu ni dandeessa jechuudha. Warroota musliman ta'een kan nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuu morman laalchisee hayyee gaariidha beeyladoota ajjeesuu hin qabnu jennee walii galleen lakkoofsi baay'ina beeyladoota akka saffisaan dabalaa deemu ni beektani. Kana jechuun yoo foon beeyladootaa soorachuu dhaabne addunyaa irratti baay'inni lakkoofsa beeyladootaa daran dabala jechuudha. Akkuma yeroo ammaan tanaatu biyyoota garii akka Indiyaa fi Chaayinaa keessatti baay'inni ilma namaa walirra dabree heddummaatee jiru kanatti yoo baay'inni lakkoofsa beeyladootaatti walirra heddummaatu taate rakkoo fiduutu mala. Ana akka dhuunfaatti yoo namni musliman ta'een tokko foon nyaachuu kan feene taate rakkoo takkallee hin qabuuf naamanaa waan takkallee dantaan qabuuf sababni Indiyaa keessatti warri musliman ta'een cuftinuu foon nyaachuu ka'ee galan taate gatiin foon re'eetii fi horii daranuu nuqqaalawa yoo isaan nyaata foonii kan nyaanne illee taate rakkina takkallee hin qabu garuu yoo namni tokko nyaata kuduraan ala jiru takkaa'u foon nyaachuun haraami diliidha kanaan jiru taate yeroo nan ibsa loojikaa dila kana kannuuf yeroo sani jechuudha. It's a sin. That's the time I give all this logical explanation. The 9th most common misconception asked is that non-Muslims say we don't have any problem. The 12th most common question asked by non-Muslim is that if Islam is a universal religion, then why aren't non-Muslims allowed to enter Makkah and Medina? Gaafiilee baramtuu warri musliman ta'in gaafatan keessaa tokko lammaffaa yoo amantiin Islaamaa amantii addunyaa guutuu khataatu taate warri musliman ta'in maaliif Makkaa fi Madiinaa seenuurraa ugguraman gaafii jettuudha. Islaamummaan amantii nama hundaa eega taate warra musliman ta'iniif Makkaa fi Madiinaa seenuun maaliif dhorkaa taatire? Deebisaan gaafii tanaa biitii hundinuu naannoo muraasa ni qabdi. Naannoo kaantoonmentii eeriyaa jedhamtu takkaa'u bakka ramaddii qaban. Kaantoonmentii eeriyaa jechuun naannoo loltoonni waraanaatii fi namoonni ittisa biyyattii keessatti hirmaannaa qaban qoftiin seenuun hayyamamuuf jechuudha. Ani amma lammii Indiyaa ta'ullee gara naannoo ramaddii san takkaa'u kaantoonmentii eeriyaa seenuu naaf hin hayyaman. Ana akkanuma lafaa ka'ee lammii Indiyaa waan hin ta'eef maaliif kaantoonmentii eeriyaa seenuu na dhorkitan jechuun danda'u. Tanu jechuun danda'u namoota ittisa biyyattii irratti hirmaatanii fi biyya eegan qofaatu kaantoonmentii eeriyaa takkaa'u bakka ramaddii tana seenuun isaaniif hayyamama. Haaluma wal fakkaatuun Makkaa fi Madiinaanis harameen lachuu bakka ramaddii takkaa'u kaantoonmentii eeriyaa Islaamaati. Tanaafuu asiis namoota Islaamummaatti amananii jaalatanii fi namoota Islaamummaaf jecha du'a filatan qofaatu Makkaa fi Madiinaa seenuu danda'a. Believe, love and are willing to die for Islam are allowed to enter Makkah and Medina. Sababa kanaaf rabbiin quraana keessatti suuraa 9ffaa suuratu Tawbaa ayata 28 irratti guyyaa arraarraa kaasee kaafirri tokkolleen akka naannoo lameen tanatti hin dhiyaanne jee dhorke. Rabbiin waan takka dhorkinaan waan san nutillee amannee fudhachuu qofa khalaas. Sababni biraa ammaas yeroo biyya takka seentan takkaa'uu dheeytan yeroo biyya takka daawwachuu feetan cufaa'u duraan dursee viizaa argachuu qabda. Yoo viizaan qabaanne biyya san seenuu hin dandeessu takkaa'uu seenuun siif hin hayyamamu. Biyyoota viizaa isaanii argachuun akkaan ulfaatu keessaa takka USA'dha. Gaafiilee hedduu si gaafatan. Dhiyeenya kana fa'aa bu'ati shorar keessaadhaa jedhanii si gaafataniiru. Akka waan namni hundinuu AJ barreessee deebisuuf itti gaafatan si gaafatan. Walleenuu namayyuu AJ deebisaafiinsa. Asirratti gaafii mootummaa Ameerikaa gaafachuu barbaadu. Hanga har'aatti namni AJ barreessanii jira. Ati miseensa garee shorar keessatootaati wii. Ajiib.
Wanti ani isaan gaafachuu fedhu namni jee barreessanii jira hoo hanga irratti namni an shororkeessaadha an miseensa garee shororkeessitootaati jee deebisaa isiniif barreessanii jira. Gaafiilee hedduu isiniif dhiyeessan. Kanaafuu ulaagaalee isinirraa eeggamtu cufaa guutuu qabdan. Yoo hin guunne viizaan harkattan jechuudha. An biyya Singaappoor dhaqeetiin ture. Yeroo duraatiif bara 1986tti gaafaan dhaqu. Foormii immigireeshinaa irratti nama qoricha sammuu nama hadoochuu daldaluuf adabbii du'aatu jira waan jedhutu barreeffamee jira. Kana jechuun yoo qoricha sammuu nama hadoochuu wajjin qabamte adabbii du'aatu si eeggata. Hayyelelee adabbii du'aatii seerri kun seera gara jabeenyaatii fi boodatti hafaadha jechuun hin jirtu. Yoo Singaappoor seenuu barbaadde seera kana wajji walii galuu qabde. Yoo hin taane garuu seenuun kan hin jiru. Hin seentan. Kanaafuu yoo viizaa biyya takka harkachuu barbaadde seera biyya saniitii walii galuu qabda. Amma gaa viizaa Makkaa fi Madiinaa seenuudhaaf isin barbaachisu. Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah arraba keetiin jechuudha. And Prophet Muhammad the Messenger of Allah. Hiikaanis Allah malee Rabbiin biraan jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jechuudha. Yoo ilmummaan namaa hafadhee arraba isaatiin laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuulullah jee viizaa Makkaa fi Madiinaatti seenuu harkachuu ni danda'a jechuudha. Magaalaaleen qulqulluun lameen tun naannoo Ramaddiitti takkaa'u kaantoonmantii eeriyaadha. Gara magaalaa tanaa seenuuf viizaan si barbaachisus Allah malee Rabbiin biraan jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jettee fudhachuudha. Sababa hanqina yerootiif jecha ammaaf ilaalchota dogongoraa yookiin gaafiilee baramtuu tanneen keessaa takka qofaaf hin deebii kan. Sanbooda akkuma duraanitti warra asitti walga'een hordofu jiran kanarraa gaafiilee baraman waliigalatti irraa fuuna inshaallah. Yoo akkam xiqqaate ilaalchota dogongoraa kanneen irraa parsantii 50 ol dubbaddeetiin jira. Akka kiyyatti har'aaf gaafiilee baraman tana keessaa takka sadaffaa amantiin Islaamaa maaliif musliimoota foon booyyee nyaachuu dhoorkiti? Foon karkarroo nyaachuun maaliif dhoorkame gaafii jettuudha. Gaafii tanaaf deebisaa Quraanni yoo xiqqaate bakka adda addaa afuritti dubbatee jira. Suuratul Baqaraa ayata 173 irratti, Suuratul Maa'idaa ayata 3 irratti, Suuratul An'aam ayata 145 irratti, akkasumas Suuratul Nahl ayata 115 irratti ibsamee jira. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به isin irratti haraam ta'ee jira. Baktii takkaawaan fi hindu'e nyaachuun, dhiiga dhuguun, foon booyyee nyaachuunis waan Rabbi malee jiruuf wanti maqaa dhahamee qalamees isin irratti haraami jedhe. Kanaafuu yoo akkam xiqqaate bakka garaagaraa afuritti Quraanni foon booyyee nyaachuun dhoorkaa akka ta'e dubbatee jira. Waan Quraanni jedhu nuti musliimoonni ittuma amanuu qofa. Foon booyyee nyaachuun dhoorkaa akka ta'e kitaaba Yahudaatii fi Nasaaraa keessattis ibsamee jira. Kitaaba seera Leewwotaa yookiin Leevitikas boqonnaa 10 lakkoofsa 7 fi 8 irratti booyyeen qulqulluu miti. Qotteen isaa baqaqaa bakka lamatti adda qoodame ta'us alalaan guuru waan ta'eef foon isaa qulqulluu miti. Foon isaanii hin nyaatinaa, raqa isaanii illee hin tuqinaa ja'a. Kana jechuun Baayibilli foon booyyee nyaachuun dhoorkaadha, inumaa tuquunuu dhoorkaadha jechaa jira. Dhaamsummaa wal fakkaatu kitaaba seera keessa deebii takkaa'u Book of Deuteronomy boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti irra deebi'amee booyyeen qotteen isaa baqaqaa bakka lamatti qoodame ta'us alala waan hin guurreef jecha foon isaa isiniif qulqulluu miti. Raqa isaatillee hin tuqinaa jee jira. Ammas dhaamsummaan kanaan wal fakkaatu akka foon booyyee nyaachuun dhoorkaa ta'e nutti himu macaafa Isaayyaas raajichaa takkaa'u Book of Isaiah boqonnaa 65 lakkoofsa 2 hanga 5 irratti irra deddeebi'amee dubbatamee jira. Kanaafuu akkaatuma kitaaba Yahudaatii fi Nasaaraatittuu foon booyyee nyaachuun dhoorkaadha. Kitaaba amantii Hinduu yoo dubbistanis kitaaba amantii Hinduu keessatti illee foon booyyee nyaachuun dhoorkaadha. Kitaaba Manusmiriitii boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti Biraahmee yookiin namni lama dalalate tokko lukkuu kormaa nyaachuun qabu, qullubbii waraabessaa takka qurfoo nyaachuun qabu, akkasuma booyyee illee nyaachuun qabu ja'a. Ammas dabalataan kitaaba Vishnuu Suturaa boqonnaa 5 lakkoofsa 49 irratti namoota foon gurguran jechuun foon booyyee gurguraniif adabbiin harkaa fi miila isaanii wal dabarsanii muruudha ja'a. Kun adabbiidha. Kan nama dubbadde kun Quraanaa fi hadiisa keessa osoo hin taane kitaabuma Hinduu keessa jira. Yoo booyyee gurgurte adabbiin harka muramuudha. Booyyee gurgurraan harki kee murame. Mee sababa loojikaa maaliif akka dhoorkaa ta'e haatiin xallu. Kanaafuu akkaatuma kitaabota amantiilee adda addaattu fedhii amantii kiristaanaa ta'a, fedhii amantii Yahudaa ta'a yookiin Hinduizimii fi akka amantii Islaamaatittis kitaabonni amantiilee tanaa hundinuu foon booyyee nyaachuun dhoorkaa akka taate ifaanifat dubbatee jira. Mee sababa loojikaatii fi sababa saayinsaawaa foon booyyee nyaachuun dhoorkaa ta'eef xiinxallee halaallu. Arraan tan akka saayinsiin fayyaa jettutti namni tokko yoo foon booyyee nyaatu taate yoo xiqqaate carraa dhukkuboota garaagaraa 70 qabamuudhaa qaba. Dhukkuboota raammolee mamaxxantoota akka piinwoorm takkaa'uu raammoo garaa, raawundoorm takkaa'uu raammoo geengoo, huukoorm takkaa'uu raammoo maagaatii fi kan kana fakkaatan itti oofigaa. Yoo booyyee nyaate dhukkuboota raammolee marrimaan mamaxxananii akkanaa hedduudhaaf saaxilama jechuudha. Raammoon maxxantuun hundarraa wakkaanamtuu taaniyaa sooleem jaamti. Taaniyaa sooleem maqaa biraatiin yookiin jecha warra waan kanarraa hin beekneetiin teepoorm takkaa'uu minni yookiin muqurtii takkaa'uu raammoo koosoo jaamuudhaan beekamti.
teepuu orma takkaa Rammoon qoosootu marrimaan keessa jiraatti. Ammallee hedduu dheertuudha. Qilleensi ta'oovaa jedhamtu ujummoo dhiigaa keessa bololi'uudhaan qaamota garaagaraa hedduu seenuu dandeessi. Yoo sammuu nama seente miimoorii takkaa oofannoo yaadata namaa balleessuu dandeessi. Yoo ija seente ija nama jaamsiti. Yoo onnee nama seente onnee nama daddabsisti takkaa dhukkuba onnee nama fiddi. Yoo tiruu nama seente tiruu namaa balleessiti. Rammoon tun takka nama seennaan qaama namaa cufaa'uu balleessuu dandeessi. Dhukkuba Rammoo taaniyaasooleemiin nama dhufa kanaan qabamuu kee gaafa firra beetetti duraanuu qaama keessa fafacaatee waan jirtuuf yeroon sitti dabartee jirti jechuudha. Carraan kee du'a qofa. Dhukkubni biraa hamaan kayoo namni foon booyyee nyaate nama qabu takkaa foon booyyee nyaachuudhaan nama dhufu tiraayikiuris jedhama. Namoonni hedduun ilaalcha dogongoraa qaban. Foon booyyee kana yoo qacollotti haala dansaan bilcheessite maxxantoonni konni du'an itti fakkaata. Akka qorannoon godhamte agarsiisu takkatti namoota dhukkuba tiraayikiurisiin qabaman 24 keessaa namoonni 22 foon booyyee qacolloo bilcheessanii jiran. Kana jechuun nyaanni ati mana kee keessa bilcheeffattu oowwii takkaa'u tempereecharii beekamaan silaafoon bilcheessuu danda'u kun baakteeriyaalee fi jarmiiwwan akkasumas oovaa takkaa'u qilleelee Rammoota foon booyyee keessa jirtu sana ajjeesuu hin danda'u. Sababaan biraatis kan namni booyyee nyaachuu hin qabneef hedduutu jira. Arraan tana saayinsiin akka jettutti foon booyyee wantoota faatii takkaa'u cooma yookiin boorcii namaa dabalu qofa of keessaa qaba. Wantoota irree takkaa'u qaama namaa ijaaru waa xiqqasha qofa qaba. Sababa wantoota cooma qofa namaa dabalu qabaachuu isaatiin namni foon booyyee kana nyaate carraan dhukkuboota akka hypertension takkaa'u dhiibbaa dhiigaatii fi astiroogilaayisiisiin qabamuudha akkasumas carraan onneen dhaabbachuudha haalaan olaanaadha. Waan kana ta'eef lammiileen Ameerikaa parsantiin 50 ol dhukkuba hypertension takkaa'u dhiibbaa dhiigaa kanaan qabaman. Sababni irra hedduun isaanii waa warra booyyee takkaa'u harkarroo nyaatu ta'aniif. Arraan tan akka beekuu dandeenyetti bineensi dachuma addunyaa tanarraa wakkaan ajaa'uu fi xuraawaa jedhamuun beekamu booyyeedha. Bakka tortorri faltii fi ajaa'ii yookiin xuriin jirtu cufaa'u booyyeen dhabdan. Booyyeen bineensa akkaan fokkatuu fi ajaa'aa wasakha. Namoonni gariin biyya akka Awustiraaliyaa keessatti booyyee haala gaariidhaan kunuunsanii waan horsiisaniif foon isaanii qulqulluu bareedaa dafaa ja'an. Anis waaniin isaaniin jiru Awustiraaliyuma sanittuu istaayi takkaa'u mooraa yookiin dalliiuma booyyeetti horsiisan san keessattuu beeytaa booyyee wayita udaanu deebiseetuma albaatii udaansaa san nyaata. Duba sa'a 24 guutuu namni wayita inni udaanu hunda tottoo'atee dafee faltii isaa san isa jalaa guuru ni jira. Kanaafuu Awustiraaliyuma sanittuu booyyeen fokkottuu fi xurooytuudha. Akkasuma bineensa akkaan ajaa'uu fi balfamu. Sababoota hedduu keessaa kabiraa tokko kaniin anni jira jee yaadu. Arraan tan akka saayinsiin jettutti addunyaa tanarraa bineensi sablaan qaanyawaan saalfii takkallee hin beenes booyyeedha. Bineensota keessaa yeroo walqunnamtii saalaa takkaa'u wal hormaataa raawwatu hiriyoonni isaa akka isa daawwataniif afeeru booyyee qofa. Booyyeen wayita dhaltuu wajji walqunnamtii saalaa raawwatu hiriyoota isaa afeeree yeroo inni walqunnamtii saalaa raawwatu akka laalan godha. Beeytanii Ameerikaa keessatti warri hawaasa ammayyaawaa jedhamuun beekamu kun qophii bashannanaa irratti daansii taphatan takkaa'u ragadanii burraaqan. Eega daansii taphatanii quufan booda jaartiilee isaanii wal jijjiiran. Ati jaartii tiyyaa wajji rafi anis jaartii teetii wajji rafa waliin ja'an. Booyyee nyaataniimi amalli keessanii fi hojiin teessanis tanuma akka booyyeeti. Sababa hanqina yerootiif jecha gaafiilee baraman 20 cufaa isiniif deebisee xumuruu hin dandeenye. Garuu weebsaayitii teenya www.irf.net irra yoo deetan deebisaa cufaa fi odeeffannoo bal'inaan argachuu dandeessan. Yeroo hanganuuf hafe kana gaafii fi deebii walga'ii teenyaa tanaaf hin banaa dhiisuufadha. Haasoo qiyyaas ayata quraanaa khasuuraa 17ffaa suuratul Israa ayata 80 takka jiruuniin xumuruu barbaada. Waqul jaa al-haq wa zahaqa al-baaxilu inna al-baaxila kaana zahuuqa. Jeeyin dhugaan dhufte sobni dhabame dhugumatti sobni amaluma isaarraa dhabamaadha. Wa aakhiru da'waanaa ani alhamdulillahi rabbil aalamiin. Jazakallahu khairan, Dr. Zakir Naik, for a very profound, informative and an enlightening talk. Jazakallahu khairan, Dr. Zakir. Barumsa akkaan jabaa odeeffannoo gahaa qabuu fi haalaan qoratamee xiinxallame kana gadi fageenyaan nuuf dhiyeessuu keetiif hedduus galatoomfanna. Amma gama qophii hawwattuu sagantaa tanaatti ceena. Gama qophii gaafii fi deebii bilisaatti sin dabarsina. Mata duree haasawaa irraa kan ilaalchota dogongoraa amantii Islaamaa irratti jiru kana xiinxalluudhaaf yeroo murtaawaa hanga qabnu keessatti namoota asitti argaman hundaafuu carraa walqixate kennuudhaaf yeroo gaafii fi deebiin geggeeffamtu qajeelfamoonni armaan gadii kun akka sirnaan hordofaman barbaanna. Gaafileen gaafatamtu hundi tan mata duree kana irratti rarraatu ta'uu qabdi. Gaafileen mata duree kanaa wajjin waliin qabanne takka illeenuu gaafilee waliigalata dhimma amantiilee irratti kaanis dabalatee gaafachuun hin ayyamamu.
gaafii teessan ifa godhuudhaan qabxii gaafachuu barbaaddan san suduudhaan haala gaariin gaafadhaa. Yeroo takkatti gaafii takka qoftiin gaafatamuun mala. Yoo gaafii lammataa qabaattan ammoo hiriira yookiin tarree san gama duubaatti deebi'uudhaan hanga carraan biraa kan gaafii teessan itti gaafattan isin dhaqqabutti eeggachuu qabdan. Warroonni muslimaa hin ta'in gaafii isaanii gaafachuudhaaf dursatu kennamaaf yookiin akka dursa harkatan goona. Dhaggeeffattoonni gaafii isaanii akka gaafataniifis galma kana keessa maayikiraafoonii 3 qopheessinee jirra. Maayikiin duraa gama bitaa kiyyaatti argama. Kan lammataa warra dhiiraatiif jidduu tana jira. Kan sadaffaatis gama dubartootaatiin jira. Namoonni gaafii gaafachuu feetan maayikiraafoonii kanneen keessaa tokko duubaan tarree galuudhaan dhaabbadhaati. Yeroo namni maayikii san biratti nama keessummeessu maayikii isiniif kenne qofa maayikiitti dhiyaadhaatii dubbadhaa. Yeroo takkatti gaafii maayikii tokkorraa gaafatamtu qofa fudhanna. Haala kanaan akkasitti in-clockwise rotation yookiin bitaarraa gara mirgaatti tartiibaan deemna. Gaafii teessan gaafachuun durattis maqaa keessanii fi dalagaa teessan akka nuuf ibsitan kabajaan isin gaafanna. Amma gaafii jalqabaa fudhachuudhaan eegalla. Hayyee obboleessoo osoo gaafii ta'e hin gaafanne dura maqaa keetii fi dalagaa ta'e ibsuudhaan eegalla. Name and profession before you pose your question. I'm Dr. Chabra. I'm an eye specialist. An Dr. Chabra naan jedhan ispeeshaalistii ijaati. Bar 1984 irraa kaasee as Duubaay keessa jiraachuu jira. Yeroo muraasa faasaa Dr. Zaakir dhageeffachuu carraa argadhe. Yeroo cufayyuu isa dhageeffachuun guddoo dansa. Odeeffannoo gahaa namaa kenna. Nam barsiisa. Iji namaa bana. Akkasuma mallee yeroo cufa gaafii is gaafachuullee nam gammachiisa. Nam duraa ka gaafii is gaafatta'u kiyyaallee carraa gaarii qaba. Gaafiin kiyyinni duraa akka ati jettutti bakki qulqulluun yookaan kaabaan wiirtuu irratti argamaa jetti. Kanaafuu namoota hundaaf wal qixxee jetti. Garuu akkan yaadutti tarii sirriis ta'uu danda'a yookaan dogoggoruus danda'a. Gooftaan yookaan waaqii bakkum hundi jiraa wanti isatti ulfaatu tokkollee hin jiru bakkum hundatti argama. Akkasuma mallee waa hundi danda'aadhaa jedha. Kanaaf bakka tokko qofatti argamuunis irraa hin eeggamu. Inni bakka hundaa'u jiraatadhaa jedhee yaada. Non-Muslim brother asked a good question. Obboleessa keenya kan musliman ta'in gaafii gaarii gaafate. Haasoo kiyyatti hedduu gammada akkasumas gaafii na gaafachuunis hedduu isa gammachiiste. Anilleen gaafileedhaaf deebisaa kennuun hedduu na gammachiisa obboleessoo. Gaafiin inni gaafate gooftaan waan hunda danda'aadha bakka hunda jiraataadha. Kanaafuu inni jidduutti argamuun maaliif barbaachise jedhee gaafate. Obboleessa ogguun haasoo godhu sana kan taanetti hubattee na fakkaata. Angoon kumaa gooftaan jidduutti argaman jenne an akkas hin jenne. An kaabaan jidduutti argamtiin jee malee gooftaan jidduutti argaman jenne. Kaabaan qiblaadha kallattiidhaan jee. Kaabaan kallattii nuti tokkummaa uumuudhaaf qofatti fayyadamnu. Nuti yeroo rabbii olaanee gabbarru wanti karaa kallattii takkaa fuula keenya deebisnee salaannuuf tokkummaa uumuudhaaf jecha malee gooftaatu achi jira jechuu keenyaa miti. Quraanni suuratul baqaraa ayata 177 irratti ifaa ifatti dubbatee jira. Dalagaan gaariin fuula keessan karaa bahaatii fi karaa dhiyaa garagalchuu miti. Ta'us garuu dalagaan gaariin ati Allahatti amanuudha ja'a. Tanaafuu siitu akka malatti hubate jechuudha. Kaabaan qibla kallattiidha. Tanaaf tokkummaadhaaf jecha kallattii jidduu irratti argamtu taate. Rabbiin achi jidduu hin jiru. Rabbiin arshii gubbaa kursiisaa irra jira. Tokkummaa uumuuf jecha waan karaa kallattii takkaa garagaluu qabnuuf kaabaan jidduu nuuf godhamuu si hubanne jechuudha. Kunis akka namoonni garagaraa cufti ilmi namaa hundinuu addunyaa tana keessa bakka adda addaa jiraatan cuftinuu caaya takka jala tokkoomanii akka karaa kallattii takkaa garagalaniif jechuudha. Sababninis nuti wayita ibaadaa goonu wayita salaannu jamaan salaatutti amanna tokkummatti amanna waan ta'eef obboleessa gaafii teessiif deebise jeetii yaada. Hayyee guddoo galatoom. Amma gaafii itti aanu dubartootarraa fuuna. Wanta kaan isiniin jechuu barbaada. Namni musliman ta'e yoo jiraate gara maayikiroofoonaa haa dhufu. Haalaan isin siman. Kun carraa keessanii gaafii feetan islaamummaa irratti fi amantiilee wal bira qabuu irrattis gaafachuu dandeessan. Yoo qeequllee taate, yoo islaamummaa dha'uu taates, quraana tuquu yoo taatellee niin fudha. An dargaggeessa jabaa waan hin ta'eef irraa deebisuu hin danda'a rakkoon takka illee nuun jirtu. Yoo warri musliman ta'in gaafii feetan qabaattan, ibsa feetan barbaadanis niin jira. Waan hin anjoo hunda wajjin walii galuun dirqama irra jiru miti. Yoo waan hin dubbadda keessa dogongorri ni jira jettanii yaaddan na sirreessuudhaaf karaan banaadha. Yoon dogongoree jiraadhee sifiin sirreessa yookiin hubannoon dogongoraa jiraattu sifaan godha takkaa'u isiniifin ibsa. Kun carraa keessani haasoyni amantii eega godhame booda yeroo gaafii fi deebii akkana harkachuu waan baramee miti. Yeroo hedduu ana kanaan harkattan kun carraa keessani gaafii fi deebisaafis yeroo dheertuu kanneen jira. Ilaalcha dogongoraa keessanis sirreeffachuu dandeessan. Waan walii galtaniin qabaatan rakkoon hin jirtu. Waan waliif hin galleen ammoo adda baafachuu dandeessan waan ta'eef tun hiree gaariidha. Carraan duraa warra musliman ta'iniif kennama. Kanaafuu warri musliman ta'in karaa maayikiroofonaatti kottaa as dhiyaadhaan isiniin ja'a. Maayikiroofoona sadiitu jira. Gama mirgaatiin warra dhiiraatiif akkasuma gama bitaatiin illee warra dhiiraatiif tokko ammoo dubartootaaf gama duubaa saniin jira. Kanaafuu isin tarree takkaa'uu hiriira keessaa baatanii gama fuulduraa gama maayikiroofoonaa dhufuu ni dandeessan. Hayyee obbolii dhiyaadhu. Yes, sister, most welcome. Good evening everybody. Akkam ooltan hundi keessanuu maqaan kiyyaa Amuttaadha. Hojjettuu imbaasii Indiyaati. Angaafilee baay'een qaba. Garuu yeroo qusachuudhaaf jecha gaafii muraasa qofaan si gaafadha.
Gaafiin tiyya. Amantii Islaamaa keessa maaliif caste system yookiin namoota sadarkaan qoqqooduun maaliif hin jirre? Hayyee dhaabba obbolii. Gaafiin tiyya lammataa. Obbolii gaafii dura gaafattee gaan deebisee booda lammataa gaafatta hayyee. Hayyee tole naaf deebisi. Gaafiin obboleettiin teenya gaafatte amantii Islaamaa keessa namoota sadarkaan qoqqooduun takkaa'u caste system yookiin shanyummaan qoqqooduun maaliif hin jirre jettee gaafatte. Sababni isaa Islaamummaa keessatti ilmi namaa hundinuu walqixa ta'uu isaaniitti aman. Kun ammoo Hinduuzimii keessa hin jiru. قرآن سورة 49 سورة الحجرات آية 13 تكنجا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا إلمان نمانو تديرتك في دلاتك الرئيسنوم akkasuma saboota fi gosoota isin goone akka itti wal beeytaniif akka itti wal tuffataniifi miti namni rabbii biratti akkaan jabaatii fi kabajamaan nama sodaa rabbii qabu rabbiin keessaa fi gubbaa namaatiis beekaadha ja'a ulaagaan rabbii olaanaa bira madaalamtuun sadarkaan ilmi namaa tokko ilma namaa kabiraatirra caaluun saalaanii miti shanyii yookiin sadarkaanii miti bifaanii miti qabeenyaanii miti umriinii miti garuu taqwaadhaani sodaa rabbii qabaachuudhaani qulqullummaadhaani karaa qaceellumaarra jiraachuudhaani. Karaan tokkichi namni tokko nama biraatirra caaluun qabeenyaan osoo hin tahin umriin osoo hin tahin saalaan osoo hin tahin garuu qulqullummaadhaani rabbi sodaachuudhaani qaceelluma qabaachuudhaani wal caalan jechuudha. Akka amantii Hinduuzimiitii miti kitaaba Veedaa dubbisnee yoo ilaalle gooftaan olaanaa gita takkaa'u warra Biraahamaan jaamu uume warreen barnoota qabu mataarraa takkaa'u sammuurraa uume kun warra sadarkaa duraarra jiru itti aansee gootota waraanaa Shatriyaa jaamu qomarraa takkaa'u lapheerraa uume itti aansee garaa fi tafa takkaa'u sarbaarraa warra daldaltoota Vaayishiyaa jaamu uume. Eegas miila takkaa'u faantarraa warra Shuduraa jaamu uume warri kunumaa takkallee keessa hin jiran shanyii gaxaantuudha waan kanaatu Veedaa keessa barreeffamee jira. Amantii Islaamaa keessatti ilmi namaa hundinuu walqixa jennee amanna. Ilmi namaa tokko nama biraatirra sababa dhalootaatiin, sababa dalagaatiin, sababa qabeenyaatiin, sababa bifaatiin, sababa sadarkaa shanyiitiin caala jenneen fudhannu. Kanaafuu amantiin Islaamaa amantii addunyaa guutuuti. Kitaaba Veedaatiin faallaadha. Kitaaba Veedaa kadalaguma takkaa'u sadarkumatee jabeeffachuu qabda jiru kanaan faallaadha jechuudha. Sababninis wanti kun waan Biraahimeenii wajjii walii qabameef jarri kun silaa dhibbeentaa waa xiqqo parsantii waa xiqqasho qofa akka isaan jaanitti yoo Shuduraa taatee dhalatte umrii tee guutuu Shuduraa taatee jiraatta osuma Biraahimeeniif tajaajiltuu taatee hojjettuu jiraatta tarii jireenya itti aanu keessatti nama gaarii takkaa'u jireenyi keessif wayyaa'u mala ammoo wanti kun hundinuu aayidiyooloojiidha takkaa'u yaaddoodha yookiin yaada sirna polotikaa takkaati nama san qabachuudhaaf takkaa'u akka namni san isaan biraan deemne godhuufi akka namni sadarkaa gadaan ture jiru sadarkuma sana irratti hafuuf akkasumas dureeyyoonni warri sadarkaa oliirra jirus akka sadarkuma olii sanarratti hafuuf kana hunda godhan nuti amantii Islaamaa keessatti walqixxumatti amanna amantiin Islaamaa amantii nama hundaa waan taateef sadarkaan qooduu takkaa'u shanyummaan qoqqooduu kana dhorkiti jechuudha gaafii teessiif deebise jeetii yaada obbolii. Hayyee obbo ammas shakkii biraa takkaan qaba duuba hoo maaliif Islaamaan Sayyid Muslim, Shi'a Muslim, Sunni Muslim jettanii yaamtan kun hoo maali? Obboleettiin teenya maaliif akkaan Sayyid Muslim, Shi'a Muslim yookiin Sunni Muslim jeena gaafatte? An takkaatillee Sayyid Muslim jeen beeku. Muslim jechuun tokko hiikaanis nama fedhinnaa fi rabbii fiitiif kanne jechuudha. Amantii Islaamaa keessa gareen hin jirtu. Rabbiin Quraana keessatti suuraa Al Imraan ayata 3 irratti kana jee. Wa'tasimuu bihablillahi jamii'an wa laa tafarraquu. Haada Rabbii Quraana jabeessaa qabadhaa isin cuftinuu addaan hin babahinaa jee. Wanti Sayyid Muslimii fi Sunni Muslim yookiin Khabiraa jaamun jiru. Karaa warraatiin miseensa maatii warra tokkoo ta'uu dandeessa. Tarii miseensa maatii warra sheekaa ta'uu dandeessa, miseensa maatii warra Sayyid ta'uu dandeessa. Hidda dhaloota keetii takkaa'u shanyii ta'e beekuuf akkas jechuu ni dandeessa. Kana jechuun namni kun nama biraatirra caale jechuudhaa miti. Khaaniitu sheekarra caale yookiin sayyidiiturra caale jechuudhaa miti. Kun hidda dhaloota keetii takkaa'u gosatee beekuudha. Maqaa maatii irraa dhalatteetiin yaamamuu fa'a yookiin maqaa biyya takkaatiin yookiin maqaa naannoo takkaatiin yaamamuu fa'a yookiin yoo nama naannoo wayiin beekamte takka irraa dhufe taates akkasii yaamamuu dandeessa. Kanaafuu kun bakka inni irraa dhufe yookiin dubbee maatiiti malee namni tokko nama biraatii oli takkaa'u nama biraatirra caale jechuudhaa miti. Karaan tokkichi ilmi namaa tokko nama biraatirra caaluun qulqullummaadhaanii qaceelloominaa fi rabbi sodaachuudhaani jechuudha. Gaafii teessiif deebise jeetii yaada obbolee. Hayyee ammallee gaafiin tiyya lammaffaa Islaamummaa keessatti yeroo fuudhaaf heerumaa horoskooppiin yookiin milkii ilaallachuu maaliif hin jiraanne? Obboleettiin teenya Islaamummaa keessatti yeroo fuudhaaf heerumaa maaliif horoskooppii ilaallanne takkaa'u maaliif faalee yookiin milkii ilaallanne jettee gaafatte obbolii sababni nuti ilaallanneef nuti horoskooppiitti takkaa'u faalee ilaallachuutti waan hin amanneef. Guyyaa dhalootaatiif fi guyyaa gaa'ilaatillee horoskooppumaa hin ilaallattanii? Hin ilaallannu obbolii waan kan ittiin dhufu jiraafi. An Hinduuzimii waan sirrii qoradee jiruuf waan amantiin Hinduu jettuun sitti hima. Amantii Hinduu keessatti isaan horoskoopiitti takkaa'u faala ilaallachuutti amanan. Kundilii ni beektaami kundilii?
eeyyan hin beeka kundilii jaama'ee ni beektaatu kundilii keessatti guyyaa dhaloota keetii himta sanboode isaanis aduun tun achi turte shagoon takkaa'u milkiin tunii fi tunis giraan takkaa'u gaaddisniinis dhufee akkute faa isiniin ja'an wanti kun amma saayinsiidha garuu saayinsiin tun saayinsii mirkaneeffamtee miti wanti kun amma haayipotesis takkaa'u mala tilmaama kara tokkotti hin citini yoo guyyaa akkanaa lalattee eegas giraan takkaa'u gaaddisni akkanaa dhufee akkasumas pilaaneenni yookiin urjiin tunis achii fi as deemtee faa namaan ja'an tun saayinsiidha garuu saayinsii dhaabbataa mirkaneeffamtee miti saayinsii jabduu takka kolleejii barannu sanii miti takka baayoloojii fiiziyooloojii imbiriyooloojii faa jennee barannu sanii miti tun waan isaan itti amanani takkaa'u tilmaama jechuu dandeenyaan eegas ammaas waa'ee fuulduraa irraa faa haasa'an wanti isaan kundilii irra dubbatan san cufti dhugaan taatu nuti amantii islaamaa keessatti faala ilaallachuu yookiin waaraaguun takkaa'u milkii ilaallachuun dhorkaadha quraani suuratul maayidaa ayata 90 irratti akkana ja'a yaa ayyuhalladhiina aamanuu innamal khamru wal meesiru yaa warra rabbitti amantan dhugumatti farshoo fi qumaarri wal ansaabu wal azlaamu taabota takkaa'u footoo gabbaruunii fi xiyyaa yookiin qalamaa milkii ilaallachuunis rijsun min amali shayxaani waan hamtuudha dalagaa shayxaanaati fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun irraa fagaadhaa akka milkooytaniif jee quraanni jiru milkii ilaallachuun tun xiyyaa yookiin qalamaa milkii ilaallachuun dalagaa hamtuu dalagaa shayxaanaa waan taateef irraa fagaadhaa jaa akka milkooytaniif tanaafuu nuti akka amantii islaamaatti waan kanatti namannu jechuudha yeroo hedduu oguu gara maashinaa dheetee guyyaa dhaloota keetii itti barreessite torbaan tokkichatti aanu kana keessatti waan gaarii takkaatus qonnamuuf jiraata waan jiruutu isiniif ba'a yoo hamtuun dhibbi takka si mudattellee wanti gaariin takkitti san dhugumaan si qunnamti osoo hamtuun dhibbi takka si mudatte wanti gaariin takka si qunnamuun hin oolamtu namni itti aanu tokkos dhufee laala baatii takkitti itti aantu tana keessa waan hamtuu takkaa si qunnamuuf jiraata waan jiruutu horoskoopiidhaan ba'aaf tanaafuu dubbii akkanaa ta'eefan beeyin tanaatu akka shakkii keessa galtu si godha hundi amma waanuma paarota takkaa'u shimbirroo nama jala dubbii deebistu gootu sani beeytani shimbirroon paarotu yookiin shimbirroon awwaattuun deemtee ixaa yookiin carraa takka fuuti atis waan isiin fuute san laaltee kundilii kee takkaa'u waa'ee fuuldura keetii beekuu dandeessa tanaafuu nuti amantii islaamaa keessatti paarota takkaa'u shimbirroon awwaattuun carraa nuuf fuutee waan fuuldura nu mudachuuf ta'u nuuf himuu sanitti namannu yookiin shanacha harkaa yookiin ganaa namaa dubbisuudhaan yookiin urjiilee lallaaluudhaan raaguu yookiin milkii ilaallachuu kana cufaa'u islaamumaan dura dhaabbatti ni diddi jechuudha ammaas yeroo hedduu yeroo wanti kun dhugaadha jettanii amanuudhaan gowwoomfamtan faatu jira qorannoo takkaatu godhamee ture qorannoon tunis yeroo takka saayikooloojistiin tokko osoo daree keessa barsiisaa jiru daree barattoota 100 qabdu osoo barsiisuu jiru torbaan tokko booda barattootaan akkana jee dubbee teessanii fi waa hunda keessanuu hubaddeetiin jira isin hundaa'u mata matatti tokko keessanitti waan dabarsitanii fi waa hunda keessanuu barreessuun hin danda'a jeen garuu waraqaa tana hangaan an banaa jee isinitti himuu akka addaan hin banne jeen amma barattoota 100 kana hundaafuu waan isaan dabarsan bal'inaan katabee waraqaa tana kanneef sanbooda waraqaa tana banaati waan hin barreesse san hangam takka akkaan dhugaa dubbadde takkaa'u hangam takka akkaan sirrii ta'e qabxiin akkanaa jeen naamana barattoota irraa parsantiin 95 ol piroofeesartichi kun parsantii 90 ol sirrii dubbate jaanii qabxii kannaniif harka 100 irraa harka 90 sirriidha jaan iccitiin bakka tani jirtu maal seetan piroofeesartichi kun waanuma gosta akka isaan hundaafuu barreessee kan dubbiin tun dubbiifan ta'e himamsiistuudha jechuudha tanaafuu obbolii wanti asirraa hubannu islaamummaa waaraaguu ni dhorkiti waan fuulduraa beekus dura dhaabbatti sababa kanaaf kundiliin takkaa'u faalee yookiin milkii ilaallachuun nun barbaachisna jechuudha osoo kundiliin takkaa'u yeroo fuudhaaf heerumaa faala ilaallachuun jirtu bultii warra amantii hinduu hordofuu dilli kun maaliif diigamtere maaliif yoo wanti nuti itti amanuu qabnu waa'ila jiruu takkaa'u nama bultii wajjin jaarree jiraannu nutummaan fi teenyaaf filachuu qabnaadha ergamaa keenya jaalatamaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sayyaa keessatti akkana jedhan dubartiin waa afurii fuudhamti bareedinaaf qabeenyaaf nasaba takkaa'u warra isiitiif akkasumas diin isiitiif tadiin qabdu san filadhu isiitu hundarra caala jedhan nama bultii wajjin jaaru filachuu keessatti wanti waa hundarra caalu waa'ila jireenyaa tadiin qabdu filachuudha malee kundilii takkaa'u milkii ilaallachuudhaanii miti jiyoon kalaleessaatii fi fuulbana keessa dhalachuun jijjiirama takkalleen fiddu diinii wal fakkaachuu qaban takkaa'u imaanaan madaalamuu qabdi sababa kanaaf obbolii nuti amantii islaamaa keessatti dubartoota muxsanaa jennee yaamna afaan arabaatiin muxsanaa jechuun bakka shayxaana takkaa'u hamtuu jalaatii dahatan jechuudha amantii biraa keessatti ammoo hinduizimiis dabalatee dubartoonni akka meeshaa shayxaanaatti ilaalaman quraana keessatti dubartoonni muxsanaa jaamanii yaamaman hiikaan jecha arabiffaa kanaatis bakka waan hamtuu takkaa'u shayxaana jalaatii dahatan jechuudha tanaafuu yoo dubartii diintee imaana qabdu fuute inshaallah jaarsisiitillee karaa dogongoraa irra deemuu ni dhorkiti jechuudha deebii gaafii teetisii deebise jeetii yaada obbolii hayya galatoom gaafii tiyya sadaffaa itti dabaluu danda'a obbolii uummata biraatiifis carraa kenninuuf hogguu carraan san naannoo sigee atis gaafii ta'e gaafachuu dandeessa hayyee galatoom humaa rakkoon hin jiru atis achuma dhaabbachuu dandeessa namoonni musliman ta'in kabiraa gaafii isaanii akka gaafatanii ayyamnaaf yoo namoonni musliman ta'in kabiraa jiraatan isaaniif carraa kennineeti sanbooda ati gaafatta hayyee obbolii akka namni hundinuu carraa harkataniif jecha hayyee obbolee soo dhiyaadhu
Thank you. Tole amma gaafii itti aanu dubartootarraa fuuna. Good evening, Dr. Zakir. Akkam oolte Dr. Zakir. Maqaan kiyya Jaal jedhama. Baankii Imareet International keessaan hojjedha. Gaafiin xiyyataniin ansiif qabu amantiilee biraata Islaamummaa fi Kiristaanummaan ala jiran keessaa ta Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irra haa jiraatu akka dhufuuf taa'u dubbatu tamtu jira. Gaafiin obboleettii teenyaa Islaamummaa fi Kiristaanummaa malee amantiin biraa ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhufa jettee dubbatte tamtu jiraa jettee gaafatte. Obboli Islaamummaa fi Kiristaanummaan ala amantiiwwan jiran keessaa irra hedduun isaanii hundi isaaniitu jechuullee baannu irra hedduun isaanii kanneen amantii Islaamaa dura dhufan waa'ee dhufiinsa nabiyyi xumuraatii fi maayyii waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farisanii manii jiran. Haasoo xiyya kamata duree Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the various world religious scriptures joo keessatti takkaa'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban amantiilee addunyaa garagaraa keessa joo keessatti dubbadeetiin jira. Kiristaanummaan cinatti Judaayizimii takkaa'u amantii Yahudaa keessattis waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni argata. Kitaaba seera keessa deebii takkaa'u Book of Deuteronomy boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatamee jira. Kitaaba seera keessa deebii takkaa'u Book of Deuteronomy boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti kitaaba Isaayyaas raajichaa takkaa'u Book of Isaiah boqonnaa 29 lakkoofsa 19 irratti kitaaba hedduu caalu takkaa'u Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irrattis waa'een dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatamee jira. Qani nama dubbadda kun kitaaba Kakuu Moofaati. Kitaaba Kakuu Aaree keessattis Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irrattis dubbatamee jira. Kakuu Aaree fi Moofaa keessattis qabxiilee waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan hedduutu jira. Obbolii maqaan kee Jaal waan ta'eef hordoftuu amantii Hinduuti jeetii yaade. Akkasumaami? Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban Hinduu keessa jirurratti haasoo godheetiin jira. Haasoo san sa'aatiilee muraasaafin godhee ture. Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa waanuma kitaaba Hinduu qofa keessa dubbatame irratti haasawee ture. Saan amma qabnutu waan san hundarra deebi'ee dubbachuuf naan geessu. Tanaafuu qabxii barbaachistuu muraasa qofaan irraa tuttuqa. Kitaaba warra Hinduu yoo dubbiste kitaaban Hinduu gosa lamaatu jira. Tokko Smritiidha kaan ammoo Shurutiidha. Shurutii jechuun jecha Rabbii jechuudha. Isa keessa Veedaa fi Upanishaadiitu jira. Smritiin ammoo jecha ilma namaati. Isa keessa Manusmritii, Ramaayeen, Mahabarataa, Epiks takkaa'u sheekoo jabduu jiruu goototaa guddiftee himtuu fi kanneen birootis harkachuu dandeessan. Puraanaanis achi keessatti argama. Baafishiyaa Puraanaa yoo dubbiste Baafishiyaa Puraanaa parfi 3 khandi 3 adihaay 3 shiloqaa 5 hanga 8 irratti waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. Baafishiyaa Puraanaa parfi 3 khandi 3 adihaay 3 shiloqaa 10 hanga 27 irrattis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka mileeshiyaa ta'e takkaa'u akka nama baratiin ta'e dubbata. Ammas maqaan isaa Atarvaabeedaa kitaaba 20ffaa himni 20 takka lakkoofsa 6 irrattis ibsamee jira. Atarvaabeedaa kitaaba 20ffaa himni 20 takka lakkoofsa 7 irrattis dubbatamee jira. Akkasuma ammas Atarvaabeedaa kitaaba 20ffaa himni 27 lakkoofsa takka hanga 14 irrattis kuntaab suktaa jaamee dubbatamee jira. Kuntaab jechuun dhokataa jechuudha. Kunis waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa haasawa. Inni faarfamaadha. Inni diina takka adawwii 60 ol qaba haja'uu fi kabiraatis kan kana fakkaatan hedduudha. Akkasuma ammas Rigveedaa kitaaba tokkoffaa boqonnaa 53 lakkoofsa 9 irrattis dubbatamee jira. Maqaa Ahmad Joon ibsamee jira. Hiikaanis faarsaa takka kafaarsu jechuudha. Uttarchik mantiraa lakkoofsa 500 irrattis dubbatamee jira. Indiraa boqonnaa 2 lakkoofsa 52 irrattis dubbatamee jira. Yajurveedaa boqonnaa 30 takka lakkoofsa 18 irrattis dubbatamee jira. Akkasuma ammas Atarvaabeedaa kitaaba 20ffaa himni 26 lakkoofsa takka hanga 14 irrattis Nara Shansah jaamee haamamuudhaan dubbatamee jira. Nar jechuun nama jechuudha. Shansah jechuun jecha pira Shansah joo hiikaan isaa kafaaruun malu joo irraa dhufe. Kunis kafaaruun malu takkaa'u nama faarfamuu akka godhatu jechuudha. Yoo jecha Nara Shansah kana jechuun nama faaruun malu joo kana gara afaan Arabaa jijjiirre Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'a jechuudha. Ammas maqaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam joon Rigveedaa kitaaba tokkoffaa himni 13 lakkoofsa 3 irrattis, Rigveedaa kitaaba 10ffaa himni 64 lakkoofsa 3 irrattis, Rigveedaa kitaaba 2ffaa himni 3 lakkoofsa 5 irrattis, Rigveedaa kitaaba 5ffaa himni 5 lakkoofsa 2 irrattis, akkasumas Yajurveedaa boqonnaa 20 lakkoofsa 37 irrattis, Yajurveedaa boqonnaa 20 lakkoofsa 31 irrattis dubbatamee jira. Yoo feetetti oofeetti fufuun danda'a. Waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dubbatu qofa waan kitaaba Hinduu qofa keessatti dubbatame hedduu ibsuun hin danda'a. Sababa hanqina yerootiif jecha farrisaa takkaa'u raaga kitaaban kanneen keessatti dubbataman muraasa qofa maqaa dhaweetiin hubannoo isaati irraa qabxii dabalataa waa xiqqoo qofa isin irraa dubbadhee bira dabra. Ammaas inni maqaa Kalkii Awtaar jaamuunis himamee jira.
kitaaba kalkii puroonaa boqonnaa 2:5 7 9 11 14 dubbistee yoo ilaalte maqaa kalkii awtaar jaamuun ibsamee jira. kitaaba kana keessatti maqaan abbaasaa Vishnuu Yaash jaamajee dubbatee jira. Vishnuu jechuun rabbi takkaa'u gooftaadha. Yaash jechuun gabricha. Kunis gabricha rabbii ta'a. Yoo hima gabricha rabbii joo kana gara afaan arabaa jijjiirre Abdullah ta'a. maqaan abbaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah jaama. maqaan haadhasaa Summatiidha ja'a. Summatii jechuun nagee ta'uu yookiin nama namantuu hin nasabee jechuudha. yoo kana gara afaan arabaa jijjiirre Aminaa ta'a. maqaan haadha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminaadha. ammas magaalaa maqaan isii Sambaalaa jaamtu keessa dhalata ja'a. Sambaalaa jechuun bakka nagayaatii fi qulqulluu jechuudha. Tunis magaalaa Makkaati. ammas inni mana hooggantoota warra ganda magaalaa Sambaalaa keessa dhalata ja'a. innis mana Qureeshii keessa dhalate. inni guyyaa 12 qabxiileen hanqaasu cufarrattu harka 70 lakkaa'amuu dhawamaa jira. maasha Allah. inni guyyaa 12ffaa ji'a Maadoo dhalata ja'a. kunis Rabiul Awwal guyyaa 12ffaati. inni barsiisaa ilma namaa hundaati ja'a. akkuma namuu beekutti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rahmata aalama hundaafi. waahiin duraa goda takkaa holqa keessatti itti buufamti ja'a. bakki sanis Gaari Hiraa jedhamuudhaan beekamti. ammas inni godaansa eega takka godaane booda qubachuuf booda deebine godaana ja'a. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkarraa Madiina godaane. eegas booda hajjiif malee qubatee jiraachuuf booda deebine. amala bareedaa takka dandeettii barbaadamtu 8tu kan namaaf ja'a. hiriyoota isa gargaaru jajjaba 4 harkata ja'a. kunis waa'ee khulafaa raashidiin 4 duraa sanaa soo jira. dirree waraanaatti malaayikotaan gargaarama ja'a. akkuma beeynutti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa lola Badri malaayikotaan gargaaramee jira. yoo barbaadde waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofarraa waan haasa'u dubbachaa ooluun hin danda'a. Tanaafuu yoo ati nama amantii hinduu hordofu taate, yoo nama kitaaba hinduutti amanu taate, awtaar dhumaatii fi goolabbiitti amanuu qabda. ergamaan xumuraatii fi maayyii hinduizimii keessatti nabi Muhammad nagayaa fi rahmanni rabbii irraa haa jiraatu. Taahullee doktor akka hinduizimitti hanga ammaa kalkii awtaar eegamutti jira. kanaafuu ati wanti kun akkami? yoo ati wanti kun akkami? ati waan kanarraa quban qabdu jechuudha. yoo kalkii awtaar hanga ammaatti eegamu jira jettee kalkii awtaar amma jiru fudhachuu didde hogguu sana osoo hin ta'in sumaatu itti gaafatama. matuma kee qomatta. hayyee. awwal fakkeenya hedduun siif himee jira. waan inni dubbadde kana ragaadhaan harkaa qoffisu qabda. kitaabni kiyya Vishnuu Yaash ja'a. amma maqaa abbaa isaatiin jee. ati ammoo maqaan abbaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Vishnuu Yaash miti jettee ragaadhaan na amansiisu qabda. wanti kun pandits of hinduizim takkaa barsiisota hinduizimiitiinis akkanuma jaamee jira. hayyoonni hinduu waan kana barreessanii jiran. garuu amma hayyoonni hinduu dhugaa jirturraa isin dhorku jiran. dhugaa jirtu isinirraa dhoysan. ati akka dubartii loojikaa takkatti akka dubartii qaruutee beekumsa qabdu takkatti tadalagaas bikka olaantuu daleeydu takkatti yoo qeessonni keessan dhugaa jirtu isinirraa dhoysaa jiraatan ati dhugaa jirtu san barbaaddee hubachuun dirqama keeti. nuti qeessota keessa wajjii mormii godhuu dandeenya. Doctor of Divinity takkaa awliyaa keessa yaamuu dandeessa. beeytaan barsiisota takkaa hayyoota keessa wajjin haasaweetiin jira. hayyuu beekamaan Shirii Raavii Shankarwaan kana takkaatillee mormine inni fudhatee waliigalee ni jira. waa'ee tokkichummaa rabbii olaanaa irratti fakkii qabaachuu dhabuu isaa irratti waan hin anjee waliigalee jira. nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanee jira. waan san garuu fudhachuu dide. sababni isaa yoo fudhate hordoftoota isaa waan dhabuuf jecha. ammoo obbalii ati hordoftoota ho'i qabdaa? tanaaf ati amma sodaa hordoftoota dhabuudhaan qabduu jechuudha. tanaafuu wayitaan ragaa dila kana siif dhiyeessaa jiru kanatti waan jaamisan lakkoofsa wajjii wayitaan siif himaa jiru kanatti irra diddiba godhee takkaa walumaan dhee bira dabrutti hin jiru. yoo barbaadde deemtee adda baafachuu dandeessu. garuu egaa adda baafattee booda ergamaa xumuraatii fi kamaayyiitti amantee ni fudhattaa hin jee. tanaafuu nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam ni amantaa? maasha Allah. rabbiin tokko ta'uu isaatti yoo ni amantaa? nin amana. rabbiin olaane suuraan fakkeeffamuu akka hin dandeenye ni amantaa? nin amana. tanaafuu rabbiin fakkiin qabu jettee amantee jirta jechuudha. eeyyeen. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uu isaatti yoo ni amantaa? nin amana. dubaati muslima jechuudha haa obbalii. wanti ati amma jette kun shahaadaa afaan ingiliffaati. obbalii yoo feete afaan arabaatiinis irra deebitee jechuu ni barbaaddaa? wanti ati afaan ingiliffaatiin jette allaha malee rabbiin biraan jiru nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jette. waan kana afaan arabaatiin jechuun ni feetaa obbalii? nin fadha. hayyee anniin ja'atis na jalaa qabdee itti fufta. ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu.
maasha Allah obboleettii teenya. May Allah maasha Allah obboleettii teenya rabbiin si haa badhaasu. Ati ammaan tana gara maatii amantii nagayaa ta miseensa biliyeena takka tuqaa 3 hanga biliyeena takka tuqaa 5 qabduun makamtee jirta. Rabbiin si haa badhaasu. Rabbiin jannataan si haa qananiisu inshaallah. Obboleettii tiyya na amani dubbiin tun murannoo barbaaddi. Murannoo ta'e maasha Allah haalaaniin dinqisiifadhe. Shiriiraa fi shankar caala murannoo qabda maasha Allah. Rabbiin akka hidaayyaa takka qaceelmasiif kannuun si kadhadha. Rabbiin si haa qaceelchu inshaallah. Obboleettii tiyya gaafii feete gaafachuu yoo barbaadde shakkii feete yoo qabaatte as Dubaay keessa ganda hunda keessaa dhaabbatootaatu jira. Dhaabbattoota ilaalchatu dogongoraa keessiif qulqulleessuutu jira. Amantii Islaamaa hubachuudhaaf Quraanaa fi hadiisota sayyaa ilaali. Qaceellumaaf isaanii tokkaan gaariidha. Yoo mamii fi gaafii feete qabaatte karaa imeela keenyaa islam@irf.net irratti nuuf barreessuu dandeessa. Gaafii teessiif deebisuunis anaaf gammachuu tiyya. Anaafis du'aa naaf godhe obboleettii tiyya. Gaafii itti aanu warra dhiiraa irraa fuuna. Akkam bultee Dr. Zaakir ani obbo Alaan Siinkoon jedhama. Gaafiin tiyya ani islaamummaa fudhadhee itti seenuun barbaada. Islaamummaatti seenuudhaaf maal godhuun qaba? Maasha Allah. Maasha Allah obboleessi keenya biyya Filipiinsi. Obboleessi keenya Filipiinoo maasha Allah rabbiin ifaajee isaa irraa akka eebalu. Islaamummaa fudhachuu barbaade. Islaamummaa keessatti yoo Islaamummaa fudhachuu barbaadde Allah malee rabbiin biraa kan jirre amanuu qabde. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaa ta'uus amanuu qabde. Tanaafuu rabbiin jiru tokko qofa akka ta'e ni amantaa? Obboleessa kiyya. Allah malee qaamni biraa ka gabbaramu tokkolleen akka hin jirre amantee ni fudhattaa? Ni fudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uu isaatti ni amantaa? Ni amana. Obboleessa dura afaan arabaatiin jenneeti sanboode hiikaa isaatti aansinee jenna inshaallah. أشهد Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masha Allah. I bear witness Mashallah, I'll just brother, I'll just repeat, brother. Obboleessi kiyya waanumaan amma afaan arabaatiin jeen irra deebi'ee kaasaasiif ja'a. Ani ragaan baha. Ragaan baha. Allaha malee. Rabbiin dhugaan gabbaramu kabiraa kan jirre. Ragaan baha. Akkasumas Nabi Muhammad. Ergamaa fi gabricha Allah ta'uusaa ragaan baha. Maasha Allah kuni kaa'imareef afaan arabaatiin jenne san. Maasha Allah rabbiin ifaajeete akkas irraa qeebalu du'aayin siif godha. Magaalaa Dubaay tana keessatti gara magaalaa Dubaay tana namoonni bultii isaanii qaceelfachuudhaaf dhufuun isaanii nama gammachiisa. Alhamdulillah. Garuu na amani wanti ati amma asitti harkachuu jirtu waan akhiratti harkattu biratti haalaan xiqqaadha. Wanti ati akhiratti harkachuuf teessu inshaallah kana daran akkaan guddaadha. Inshaallah rabbiin jannataan si haa badhaasu. Galatoome obboleessa kiyya. Galatoome. Ammas gaafii itti aanu warruma dhiiraa irraa itti haa fufnu.